Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota. Harka fuunee daawwattoota Birmaduu Miidiyaa nagaan Waaqayyoo lafuma jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aatti namoota hangafoota amantii duukaa bu'anii warri kaan warra waa'ee amantii akka mana barnootaatti qoratanii fudhadhee isiniif dhiyaadheera. Waan nuyi irratti haasofnu guyyaa har'aatti ga'een amantii jireenya hawaasummaa keessatti attamii maaliidha isa jedhu. Kanaaf gabaabaamatti amantii fi jireenya hawaasummaa ilaalchiseetu walii wajjiniin mari'anna. Akkuma tartiiba asirratti mul'atanitti keessummaan koo jalqabaa luba keenya Qees Saamu'eel Jabeessaati. Qees Saamu'eel Jabeessaa luba waldaa Kiristaanaa Ortodoksiiti. Baga nagaan dhuftanii luba. Baga nagaan nu eeddan isinillee galatoomaa. Baay'ee gaarii. Inni lammaffaa Professor Asafaa Jallataati. Professor Asafaa Jallataa Professor Sociology fi Global and African Studies jedhamu Tennessee State'itti Knoxville State University achitti barsiisu qoratu. Baga nagaan dhuftanii Professor. Baga nagaan dhuftanii Dr. Hambisa. Galatoomaa. Amen. Kabiraani luba keenya luba Tamasgeen Mangashaati. Lubi Tamasgeen Mangashaa luba waldaa Kiristaanaa kan Evangelikal warra jedhamu isaanii biyya Kaalifoorniyaa jedhamu keessa jiraatu. Baga nagaan dhuftanii luba. Baga nagaan nu eeddan ulfaadhaa Dr. Hambisa. Amen. Itti dabalee gidduu keenyatti kan argamanii Obbo Asnaaqee Irkooti. Obbo Asnaaqee Irkoo biyya Noorweey jiraatu. Isaanii duuka buutuu amantii waaqeffannaati. Isaanis gidduu keenyatti argamuu isaanitti hedduu gammannaa. Baga nagaan dhuftanii Obbo Asnaaqee. Galatooma baga nagaan nu eegdan isinis. Amen. Kabiraan immoo sheekii keenya Dr. Abdurrahman Ahmed jedhamu. Isaan biyya Minnesota jiraatu. Sirrii mini nan dogoggore maqaa? Abdurrahim. Abdurrahim Abdurrahim dhiifama godhaa. Abdurrahim Ahmed jedhamu. Baga nagaan dhuftanii sheeki. Galatooma baga nagaan nu eegdan. Baay'een isin galateeffadhaa. Akkuma ni sila dubbadhee akeekni keenya wal arguu keenya guyyaa har'aa amantiin jireenya hawaasummaa keessatti ga'ee maalii qaba? Jireenya keenya dhuunfaa yeroo jiraannu mana keenyatti jireenya keenya isa gabaa keessatti baanee hawaasa wajjin jiraannu keessatti ammam nu gorsa? Ammam nu akeekkachiisa? Ga'eensaa maalii? Akka hawaasaatti immoo hawaasa keessatti bu'aansaa maali? Namni hawaasa keessa jiraatu tokko hawaasummaa keessatti jireenya jiraatu keessatti amantiinsaa maal isa gorsa? Maal isa gargaara? Maal isa utuba? Kanaaf kan fakkaatanii walii wajjiniin ilaalla. Gaaffii koo isa jalqabaa Professor Asaffaa Jaallataaf dhiyeessaa. Professor Asaffaa Jallataa Sociology yookiin jireenya hawaasummaati qormaati isaanii. Naannoo kana irratti isaanii kitaabota baay'ee barreessaniiru. Joornaalii artikilii baay'ee barreessaniiru. Nama bara dheeraa dubbii kana irratti qorateedha. Kanaaf Professor Asaffaa gaafiin
tarii ittiin akka jalqabuuf nu gargaarru amantiin maa inni hiikaansaa, amantiin maa inni ga'eensa isa jedhu jireenya hawaasaa keessatti amantiin iddoo attamii qaba akka qormaata soosiyoolojii yookiin qormaata hawaasummaatti isa jedhuun nuuf eegala fayyaa ta'a. Baay'ee galatooma Dr. Abbisaa gaaffii cimaa lama. Tokko karaa soosiyoolojii amantiin maali? Gaan amantii hawaasa keessatti maali kan jirudha? Karaa soosiyoolojii keessatti karaa waa'een amantii kutaa tokkodha. Sociology of religion kan jedhamu jira. Sociology of religion kuni amantiin attamitti dhufee, maaliif dhufee, gaa maalii qaba hawaasa keessatti kan jiru qorata. Koorsii baay'eetu irratti kennama. Warri amantii baratullee irratti hin baratan natti fakkaata sociologiin keessatti hin dhufa. Amantiin maali karaa sociologii? Amantiin belief system amanuu achirratti hundaa'e immoo muuxannoo namni qabaatu waliin amantii rarra'ee waan namni hojjetu, waan nama waliin hojjetu kanammoo hojiirra oolchuudhaaf jaarmaa inni qabaatu. Instituushinii jaarmaa qabaatee karaa jaarmaa sanaa waa'ee amantii isaatii, waa'ee muuxannoo isaatii karaa attamitti akka hojjetutu jaarmaadhaan immoo hojiirra oolchaa jechuudha. Fakkeenyaaf instituushinii qaba. Instituushiniin fakkeenyaaf karaa Oromoo laalle galma qaba. Karaa kan Musliimaa laalle masgida qaba. Karaa Kiristaanaa laalle bataskaana yookiin cheerchi qaba. Iddoon kun instituushiniidha. Amantii hubachuudhaaf maal akka ta'e hubachuudhaaf aadaa uummata sanaa hubachuu barbaachisa. Maaliif aadaa irratti hundaa'a amantiin. Aadaan suni akkatti namni waa ilaalu, akkatti namni waa hojjetu, akkatti namni waaqayyoon sodaatu kan hundumaa agarsiisa. Kanaaf fakkeenyaaf Oromoo keessatti karaa amantii Oromoon ilaalle dhugaaf soba, cubbuuf haqa kan jedhamu jira. Amantiin hundumtuu waan akkasii qabaa jechuudha. Cubbuun hamaadhaa hojjetamuun irra hin jiru, haqi dhabuun irra hin jiru. Namni kabajaan ol ilaaluu qaba kan jedhu qaba. Amantiin hundumtuu pirinsipiliinsaa namni nagaan akka ol jiraatu, akka namni ol abdatee ol duukaa waan gaarii hojjetu hima. Haa ta'uyyuu malee kun yeroo hojiitti dhufu hin rakkisa. Maaliif rakkisa yeroo tokko tokko namoota aadaa namaa tuffatantu jira. Amantii fudhatanii. Namoota nama tuffatantu jira. Amantii koo malee amantiin kan gatiin qabu. Amantii koo namatti fe'ee fudhachiisa warri ka'an jiru. Yeroo akkasii kana safuu cabseetu haqa balleessee rakkoo guddaa uummata gidduutti fidaa jechuudha. Kanaaf hiikaan isaa kanuma fakkaata. Gahaa guddaa qaba garuu. Gahaa guddaan amantiin hundumtiyyuu taanaan nagaan akka jiraatu hima. Tiyeeri. Hojiidhaan garuu kun akkuma amma dhagaa jirru warri dhaqaa duulaati lolaa nama ajjeesaa jedhantu jira. Warri akkasiitu immoo jira amantii keessa. Garuu sila akka haqaatti amantiin nama gidduutti ilma namaa gidduu nama hundumtuu ijoollee waaqayyooti ol ajjeesuun ol salphisuun ol tuffachuun hin jiru. Akka obbolaatti akka obboleettiitti nagaan ol jiraachuudha. Garuu kun akka biyya lafaarra arginetti amantiin iddoo guddaa taphateera. Duula kaasuudhaaf, nama walitti naquudhaaf, akkasumas immoo nagaa fiduudhaaf, jaalala fiduudhaafis gahaa guddaa taphateera. Kanaaf yeroo waa amantii dubbannu kan hunduma isaa karaa gaarii ta'es karaa hamaa ta'uu danda'us ilaaluu qabna. Kanaaf keessatti amantii keessatti warri beekoo ta'an hogganooti amantii beektoti warra ta'an gahaa guddaa qabu jechuudha. Maaliif yoo beekoo ta'an duula akka nama ajjeesu, akka namni tokko tokko cunqursu, akka namni cubbuu namarratti hojjetu nayyaman yoo beekaa ta'an. Namoonni tokko tokko immoo beekumsi isaanii waa'ee yaraa yoo ta'u
waan akkasii cabsu kanaafi amantii walitti qabanii gaariidha samaadha jechuun nama rakkisa garuu gara caalu waan gaarii akka hojjetu namatti himaa nama gorsaa akka namni baratu godhaa akka namni safuu qabaatu godhaa akka cubbuu hin hojjenne godhaa akka humni guddaan kan nama caalu Waaqayyo nama argu waan hojjettu hundumaa argee kana sodaatee namni akka waan namaa dhiisu lamaffaa immoo namni gaa biyya lafaa irrattis jireenya gaarii jiraachuu barbaada. Gaafa du'es immoo iddoo gaarii dhaquu barbaada. Kanaaf abdii guddaa kennaaf amantiin abdii hope. Hope is stronger than facts. Abdii kennaaf yoo rakkates rakkina keessa akka itti ba'u gaafa du'es iddoo gaarii akka dhaqu abdii kennaafi kanaaf amantiin iddoo guddaa qaba hawaasa keessatti. Galatooma Professor hedduun isin galateeffadha. Qeessis Saamu'eel gara keessaniin dhufa isin geggeessaa waldaa kiristiyaanaa ortodoksiiti. Akka hubannaa keessanitti akka hubannaa waldaa ortodoksiitti amantiin ga'ee inni jireenya nam-tokkeef qabu akkasumas immoo namni sun hawaasa wajjiniin gadi ba'ee akkaataa inni itti jiraatu irratti karoora maalii qaba? Akkamittiin geggeessa? Ga'eensaa maali jettu? Galatooma duraan dursee ayyoota kana wajjiniin beekamoo kana wajjiniin akka marii kana irratti dhiyaachuu kootiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Kabaja guddaan hunda jaraatiif hin qaba. Ittaan suudhaan amantiin akka dhuunfaattis haa ta'u akka waloottis gaafa waaqeffannu maal ta'uu qabaa isa jedhu Profeesar Leesla xurutti kaasanii jiru. Kaayyoo Waaqayyoo lafarratti mul'isuudhaaf amantiin hundumtu kaayyoo Waaqayyoo lafarratti mul'isuudhaaf amantii qabna jennee amantiidhaan ala dhaabbannu kaayyoo Waaqayyoo uummataaf maal jedhaa jenneetiyyuu isa uummataaf ibsuudhaaf dhaabbanna. Isa kana keessatti akkuma sila caqasamee asittillee amantaadhaan amma gargar taanee jirra. Amantaan keenya garagari. Maqaa Waaqayyoo gara Waaqayyoo kan kadhannu seera adda addaatii fi amantaa adda addaati. Haa ta'u malee garuu kana keessa Waaqayyoon jira. Akkanaan ala dhufnu amantaallee kan caalu jaalala nuun jedha. Inni jalqabaa sun jechuudha. Jaalala nama jaallachuu jechuudha. Inni kun amantiinii fi abdiin akkasumas immoo jaalalli sadan kun cimaniitu kan jiraatanidha. Kana keessaa jaalala caalaa jedha. Amma inni kun egaa akka sila Profeesar jedhanii namni tokko immoo sabni tokko immoo ala jiraatu haalli jireenya isaa dhuunfaadhaafis kan waliin qabu kan kophaatti qabatu akka waloottis immoo kan waliin qabatu ni jiraata. Nama kabajuu namarratti Waaqayyoon arguu nama kana Waaqayyoo tuume jedhanii nama sanarratti waan haqaa waan dhugaa waan Waaqayyoon jedhu hojjechuudha malee al tokko tokko amantiin fedhii dhuunfaatiyyuu irra caalee dhufa. Ala sana waan Waaqayyootu hin ta'in waan fedhii foonii yookaan fedhii dhuunfaa sanatti irra caalee ala dhufu amantiin sun meeshaa badii ta'uu danda'a jechuudha. Ala kaan immoo namoonni tokko tokko kaayyoodhumaafuu amantaa keessaan galanii kaayyoo sana uummanni Waaqayyoo laphee isaa sammuu isaa hafuura isaa Waaqayyoof kennee waaqeffata gati ta'eef akka dhuunfaattis namoota qulqulluu namoota amananii akka gowwaatti ilaaluudhaaf waan jarri qaban sana irratti fayyadamuudhaaf namoonni amantii sana xuruutti qoratanii amantii sanarraan namicha dhuunfaa sanas haa ta'u akka walootti saba tokko ittiin cunqursuudhaan yookaan qabeenya isaa sana balleessuudhaan kan dhufanu jiraachuu danda'u. Inni kun amantaan misuse dada ta'u karaa barbaadame karaa Waaqayyoon hin eeyyamne namni dhuunfaadhaan kan itti fayyadamu haala ta'uudha. Kan biraa akkuma amma jettanii dhuunfaadhaan Waaqayyoon hafuuraan waaqeffannaa ijaan isan arginu ija hafuuraa sanaan argina Waaqayyo fuulduree keenyatti jechuudha. Ayyaana keenya guutuu hafuura keenya guutuu laphee keenya guutuudhaan ala waaqeffannu waaqeffannaadhuma sanayyuu dhiyeeffachuu dura nama tokko yoo laphee kee keessatti gaddisiistee jiraatte yoo jaalala irristee jiraatte nama wal diddellee yoo jiraatte sammuu qulqulluudhaan kadhannaa kee sana dhiyeeffachuu aarsaa kee sana dhiyeessachuu gatii hin dandeenyee fi
aarsaa sana achumatti dhiisi deemisiin jedha. Dhaqiitii dura dhaqiitii obboleessa kee sanaaf nagaa gaafadhu kottu nagaa waliin ta'e utuu namaa fi obboleessa kee ijaan argitu sana nagaa utuun ta'in jaalala isaan qabaatin akkamiin waaqayyo isa jaan hin mul'anne kana nan jaalladha jetta. Kana yoo goote sobduudhati. Kanaafuu inni cimaan jaalala irratti hundaa'ee akka godhootti kabaja namaatiin, aadaa namaatiin, afaan namaatiin akkasuma jedhamee jiru akkasuma immoo gara hawaasawaa ala deemnu safuu hawaasaa sanaa eeganii haala jireenya hawaasaa sanaa eeganii haala sanaan deemuu akka qabu qulqulluun Phaawulosis illee kitaaba keessatti ni dubbisa. Haala teolojiinaan illee caqasamaa jechuudha. Kanaafuu akka waloottis haa ta'u akka dhuunfaattis namni tokko waaqayyoon irratti ilaaluu qabna. Akka walootti immoo ala ta'u saba tokko immoo ala ta'u sabni sunis safuun aadaan isaa kabajameetii fi isa keessatti amantiin illee uummata sanaaf waa tokko buusee darbuufii qaba jechuudha. Waa tokko buusee fi itti gammadee uummanni sun kan jireenya hawaasawaasallee akka inni fooyyeffatu isa dhukkubsataan akka inni itti yaalamu haqni akka bu'u araarri akka bu'u akkamas ila jedhame waraana labsuu utuun ta'in nagaa labsuu yeroo hundumaa amma danda'ametti nagaa labsaa kan deemu ta'uu qaba. Galatooma gabaabinumaan egaa obboleessonni koo immoo itti naa guutu jedheetan inni abdan. Baay'ee fayyaa ta'a luba Saamu'eel. Amma immoo obbo Asnaaqeen gaafadhaa. Obbo Asnaaqeen duuka buutuu amantii waaqeffannaati. Amantiin waaqeffannaa amantii Oromoon dhaloota duukaa bu'uudha. Warri kaan yeroo booda yeroo Oromoon saba biraa wajjiniin wal keessa deemuutti ka'u keessa kan dhufedha. Amantiin Kiristiyaanaas amantiin Islaamaas qomoo adda addaa kan keessatti qaban. Akka amantii waaqeffannaatti maali ga'een amantii jireenya nam-tokkee fi jireenya hawaasaa keessatti attam nu gorsa, attam nutti dubbata, attamittiin namni jireenya isaa akeeka isaa akka inni qajeelfatu nu gorsa. Ayyee galatooma obboleeyyan koo akka gaariitti bu'uura amantii kaasanii jiru. Bu'uurri amantii wal fakkaata baay'anii. Karaa waaqeffannaatiin manguddoon akka nutti manitti Oromoon waaqa nu uume jira jedheeti amana. Waaqni nu uume uumamoota biraatillee lafa kanarra jiran mukallee raammoo haa ta'u bineensa haa ta'u hundumaa uume jedhanii uumee lafa kanarra akka wajjin jiraannuuf nagaan akka wajjin jiraannuuf seera nuu kenne jedhan. Seerri sun safuudha. Safuu waaqaa. Waaqni safuu kanaan nuu kenneef akka ittiin waaqa sodaannee seera tiksinee waliin nagaan lafa kanarra jiraannu jechuudha. Namni yoo waan hin taane hojjete safuu kana cabse cubbuu jedhama. Ijoon amantii waaqeffannaa keessatti cubbuu sodaachuudha jechuudha. Egaan lafa kanarra kan nagaan akka jiraatuuf namni safuu eegaa, safuu waaqa sodaaf eegaa. Kana maraa immoo waaqa kan ittiin madaalu dhugaadhaan. Dhugaan kan waaqati jedhu. Egaan qabxiileen kun haala kanaan waaqni nu to'ata jechuudha. Jalqaba namni gaafa amantii qabaatu waaqa isaa sodaata. Seera waaqaa kana tiksaa, safuu waaqaa kana tiksaa. Kanaaf kan jedhu ofiifis namaaf namni akkasumas namaaf uumanni lafa kanarra jiru hundu waliin nagaan akka jiraatuuf gargaara jechuudha amantiin kun. Akka dhuunfatittis akkuma reefu Profeesar Kaasan abdii guddaa namni akka qabaatu godha. Namni abdii qabu immoo nama sin tuqu uumama biraas of cinaatti hin tuqu boruun jiraadha jedhee waan hawwuuf nagaa barbaada. Namni abdii kutatetu nagaa booressa yeroo baay'ee. Akkas jedha Oromoon. Kanaaf Oromoon ollaan wajjin jiraatanu namni lafa kanarra wajjin jiraatan yoo amantii qabaate waaqa isaa sodaa qaba. Yoo waaqa isaa sodaa qabaate immoo nagaadhaan wajjin jiraachuun danda'ama jedha. Kanaaf namni amantii hin qabne
hedduu hawaasa keessatti sodaatamaadha. Yookaan nama rakkoo uumuu danda'u jedhamee sodaatama jechuudha. Waan sodaatu hin qabu lafa kanarratti. Kanaaf amantiin gam tokkoon namaaf akka dhuunfatittu abdii kennee akka namni abdiidhaan jireenya isaa keessatti gammadee jiraatu godhaa. Hawaasa keessatti illee immoo hawaasa kabajee uummata kabajee xiqqaa guddaa wal kabajee akka wajjin jiraatu. Wal sodaa qofa odoon ta'e waaqa isaa sodaarraa kan ka'e. Egaan kun martuu kan ittiin madaalamu lafa kanarra dhugaadhani jechuudha. Dhugaa irratti hundaa'ee, haqa irratti hundaa'ee sobaan odoon ta'in waliin uumama lafa kanarra jiru hunda wajjin akka nagaan jiraatu jechuudha. Waaqni gaafa nu uumuu qabeenya jireenya lafa kanarra jiru, uumama lafa kanarra jiru akka itti fayyadamnu gaafa nu hayyamu akka maleetti akka itti fayyadamnu nu hayyamne safuu cabsuudha jechuudha. Mukan taane muruun, bineensa ajjeefamuun malle ajjeesuun, waan ittiin fayyadamne balleessuun cubbuudha jechuudha. Egaan kana cubbuu kana waaqa sodaannee lafa kanarratti akka nagaa buufnee ollaa keenyaaf warra nu marsee jiru kana wajjin jiraannuuf amantiin hedduu murteessaadha. Egaan akka kanatti ilaala waaqeffannaan faayidaa hawaasummaa keessatti amantiin qabu. Galatooma. Baay'ee fayyataa obbo Asnaaqee guddaan sin galateeffadha. Gaaffiin inni itti aanu Dr. Abdurrahimiif dhiyeessaa. Isa amma dubbatame irratti yaada qabdanii itti naa dabaluu dandeessu. Yaadii ka'e tokko akkan hubadhetti akka hubannaa kootitti amantiin namni tokko waaqayyoo isa hundumaa gararraa jiru sodaachuurraan kan ka'e jireenya inni biyya lafaa kana irratti jiraatu, jireenya inni namaa wajjiniin jiraatu, jireenya inni uumama biraa wajjiniin jiraatu kun akka inni safuu keessa ta'u, akka inni waaqayyoon safeeffachuudhaan akka inni ta'u. Garuu immoo cubbuurraan kan ka'e namni dogoggoruu isaarraan waaqayyoon irraanfachuu isaanii kan ka'e yeroo cubbuun dhufu immoo namaaf namni akka inni walitti bu'u, namaaf uumamni biraan akka inni walitti dhufu godha. Yeroo kana jedhu gaa maalitti nu fidaa? Namoota qaqqaalii nuyi beeknu warra akka Oromoo keessaati, warra akka luba guddinaa tumsaa fa'aa, namooti warra akka naagalutti Sheek Bakrii Saphaloo fa'aa, biyya lafaa kanarraa warri beeknu warra akka Gaandii fa'aa, warra akka Maartin Luther Jr. fa'aa namoota amantii ta'anii dubbiin amantii kun jireenya isaanii gaayidii godheetu warra gabroome duwwaa bilisa baasuu hin ta'in warra gabroomseyyuu gara bilisa baasuutti akka ilaalcha Maartin Lutheritti namni tokko gabroomaan hundumatu gabroomee jedha, namni tokko miidhamnaan hundumatu miidhame isa kana ga'ee qabu. Inni kun akkamittiin ilaalamaa namootni maqaa dha'uurraan fadhe biraas itti naa dabalaati mee yaada keessan naa ibsaa isa duraan irratti dabaluu dandeessu. Fayyaa ta'a. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درا سيني حيوتك نام بقى ولا غير سنين جاء كسمويل فاكس ما قرته شفتي كيسانو عدان توري يرود إيران فولين أقرره بروفيسور أسافر كم شفتي لوجا وني دبته ميكوني إرادة ديبو يوتاتي ماله دبته ميجرا لوجا أمانتين نو أمانتي أكاما نو غراغروما أمنو نمرتي كون أما أكاما زيرو خناتي أمانتي تنا كيتوبان نك أمنا أمانتي تنا كيتي غرتي إرجادا برسونو أمنا kanarraa kaanee amantii kiristaanaa, amantii muslimaa, amantii Jewish yookiin agartee al-Yahudiyyaa ka jedhaniin kanniin amantii gugurdaa jiru. Kanniin keessaa amantiin kun martuu akka itti waaqa jeelchitu qabdi.
description qabdi revelation qabdi cufa isaatu kanarraa ka'eetiin amantiin kun waan kana waan bifa saniin ibsama jecha. Efu Professor Asafaan waan gaarii dubbatanii turanii akkaataan amantii jechuun maal akka ta'e ibsa gartee sociology of religion waan jedhu keessa dubbataniiranii. Yoo gabaabsine amantiin tuni akkuma amma dubbatame kanatti wanni amantii jedhu kun bu'uura waan hundeeti. Waan agartee isa malee amalli namaa qajeeluu hin dandeenye namni yoo amantii tana dhabe garaagarummaan isaatiif garaagarummaan horii kan beekamne ta'a jecha. Agartee namni darajaa horii gabbu'a, darajaa horii hin hanqata, horii afaan hin beekne kana hanqata. Namni amantii yoo hin qabaanne karaamaa hin qabu, ulfinna hin qabu. Akkasin laalti jecha amantiin hordofu amantii muslimaa akkasin laalti. Diiniin kun agartee amantiin kun waan guddaa. Hedduu isaatiif hedduu rabbii tolcha. Hedduu isaatiif hedduu hawaasa inni waliin jiraatu eega. Kanaafuu amantii jechuun waan laafaa miti. Amantiin gara lachittuu hedduu keetiif hedduu rabbii khaaliqa si uume irratti qajeelfama qabuu fi akkasuma hawaasa society moggaa isaa qubatu yookiin isa keessa qubatu keessattis waan guddaa ka qabu jecha. Walii galayyuu galaalli amantii jechuun waan akkasiiti. Amantiin ammoo akkanumaan amantiin taatu. Amantii jechuun kitaabni wanni argitee qajeelfamni irra deemu yoo jiraate amantii jedhamee akkasitti himama jecha. Kunoo an fakkeenyaaf waan dubbadhu amantii dubbadhu irratti wanni akka evidensiititti dubbadhu kitaaba qur'aanaati yookiin gocha agartee jecha Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanarraa ka'ee amantiin akkana jetti jedhee akkasitti ibsa jecha. Hojiin waa dubbadhu ofirraan dubbadhu achirra dhaabadhee ayaan qur'aanaatun akkana jedhi waliin jireenya keessatti akkana jedhi. Haqa eeguu keessatti akkana jedheeti akkasittiin ibsa jecha. Kanaaf amantii jechuun waan akkasiiti. Amantiin tuni agartee waan cufa of keessa qabatti. Amantiin waan cufaayyuu of keessa qabatti. Waan takkatti qofa irratti hundaa'u. Yookiin atummaan qofa salaattee soomtee jechuu osoo hin taane waan baay'ee of keessatti qabatti. Haqa eeguu, ollaa haqaa eeguu, rakkataa waliin dhaabbatu waan kanneen waan baay'ee of keessa qabatti. Amantii jechuun waan guddaadha irra deddeebi'ee yeroo hin fixu. Walumaa galatti wanni amantiin qabdu waan laaftuu miti jechuu barbaada. Yoo gaafii kanuma irra dabaluu fedha waan guddaa agartee isaan dubbatanii turanii irra deddeebi'uu yoo taate malee ibsaniira akka gaariitti obboleeyyan kiyya. Aganuman ja'a galatooma. Galatooma sheeki. Luba Tamasgeenii gaafini amma sheekiidhaaf dhiyeesse isaanan eegala. Isinii wajjiniinis namoonni amantiidhaan geggeeffanii namoota amantii adda addaa duukaa bu'anidha. Maartin Luuter amantiin duukaa bu'e kan biraadha. Dubi guddinaan kan Maartin Luuterii wajjin wal fakkaata. Garuu Gaandiin fa'aa kan isaan duukaa bu'anii adda addaadha. So namoonni adda addaan kun ga'ee guddaa taphatanii jireenya hawaasaa keessatti. Kan isaan ittiin qajeelfaman immoo amantii isaaniitu. Wanna amantii isaan qabantu isa sana godhe. Isa kana ilaalee akkamittiin hubattu. Kabiraammoo namni keenya tokko amantii kiristaanaa kana fudhachuuf yani oromummaa koo ofirraa baasee lafa kaa'ee jedhee dubbate. Eenyummaa ofirraa baasanii lafa kaa'uu nama feesisaa namni tokko amantii duukaa bu'uu fi mee waluma duukaa na ibsa. Galatooma Dr. Abdisaa. Egaa akkuma obboloonni koo irraa deddeebi'anii dubbatanii hiikoodhuma amantii irraan eegaluu barbaada. Tokkoffaa amantiin akka dhuunfaattis haa ta'u waloodhaan warra amantii sana hordofanii fi waa lama godhaa jedhee namana. Tokkoffaa hiikoo jireenyaa laata isa jedhamudha. Afaan Ingiliffaatiin warri theology meaning making jedhu. Hiikoo jireenyaatu nama dhuunfaatti amantii sana hordofuuf yookaanis waloodhaan warra amantii sana hordofaniifiti meaningii yookaanis hiika jireenyaadha warra sana hordofaniif laata. Inni lammaffaani gaaffolii bu'uuraa jireenyaa isaanii existential life question warra jedhaman kan ani namni eessaa dhufe eessan naqaa akkamittiin hin jiraadha
uumamni ilaallu kun akkamittiin from nothingness jiraachuu dhabuurraa gara jiraachuutti akkamittiin dhufe kan jedhu uumamaan namuma keessa jira. Sanaafituu deebii deebisa amantiin. Kuni amantoolii har'a as keessa jiranii the three Abrahamic religious yennaa ilaaltanii isa kana jalqabuma gaafa jalqabanii kan isaan barsiisan namni eenyuun akka ta'e akkamittiin akka uumamee uumamni nuyi arginu kanu gara jiraachuutti akkamittiin kan inni dhufe. Kan nama dhibu akkuma silsilaa jalqaba irratti kaasanii amantooliin kun gara Oromootti utuu hin dhufiniin fuuldura Oromtichi creation myth uumamni kun gara jiraachuutti akkamittiin dhufe kan jedhu creation myth mataa isaatii qaba. Among the ancient warra uummatoota duraan prehistorical warra jedhaman keessaa addunyaa kanarratti uummatoota muraasa duwwaadha kana kan qaban. Oromoon uumamni kun ilaallu kun akkamittiin gara jiraachuutti dhufe kan jedhu creation myth mataa isaatii qaba jechuudha. Akkuma biyyoota gara Assyrian lafa Mesopotamian kan amma kan isaanii amantii an qoradhurraa walitti qabee uummatoota tokko tokko creation myth isaanii qayyabadheera. Akkuma kana Oromoon qaba. Kun maal agarsiisa gaa? Dhalootuma namaa keessatti namni hiika jireenyaa barbaada. An eenyu eessaan dhufe eessan naqa kan jedhu gaaffolii bu'uuraa kana deebisa amantiin. Ittaaneetu inni ittaanu kan inni dhufu inni lammaffaanii hiika jireenyaatiif akkasumas immoo gaaffii naa deebi'e kanarra bu'uureffadhee mana koo keessatti namoota naa wajjiniin jiraatan ollaa na cinaa jiranii wajjiniin hawaasa guutummaa kanaa wajjiniin immoo akkamittiin jiraadhaa isa jedhuufis qajeelfama laata amantii. Amma akka fakkeenyaa amantii kiristaanaa innaa ilaaltanii warri kaanis akkuma kana jira. Manni akkamittiin akka seeramu itti gaafatamummaan abbaa manaa, haadhi manaa, ijoolleen akkamittiin akka jiraatan kana kenna. Ollaa isaatii wajjiniin neighbors jedha. Ollaa kana akka ofii kee jaallatutti ollaa kee jaalladhu jedhee barsiisa. So walitti dhufeenya hawaasaati jechuudha. Gara dhuunfaarraa darbee manarraa darbee ollaarraa darbee hawaasa tokko keessatti. So guidance yookaanis qajeelfama laata amantiin. Warri sila jalqabarratti maqaa dhooftan egaa kana ilaalchisee baroota adda addaa keessatti barnoota amantii akka amantii kiristaanaatti dubbadha warra wangeelaatti dubbadha ammas barnoota amantii yookaanis theology adda addaatu ture. Gaheen amantoonni yookaanis waldaan hawaasa tokko keessatti qabaachuu qabdu maal ta'uu qaba kan jedhu theology yookaanis barnoota amantii adda addaatu ture. Gaaffiin kun gaaffii jalqaba amantiin kun erga bu'uureffamee kaasee ture. Isin beektu Augustine fakkeenyaaf in his classical book macaafa isa beekamaa keessatti The City of God macaafa jedhamu keessatti gaaffii inni deebisuudhaaf yaale inni guddaan isa tokkodha. Namni Augustine kuni theologianii amantii kiristaanaa guddaadha. Kan inni deebisuu yaale isa kana hawaasa tokko keessatti ga'een amantiidhaa maal ta'uu qaba jedhee Luutar akkuma kana bu'uura Augustine irratti hundeeffamee deebii deebisuudhaaf yaalee ture. Kanarraan kan ka'e abbootiin amantii iddoo adda addaatti hiramuun maliyyuu maleessa. Amantiin garuu barnoota isaa hundeedhaan kan inni jedhu aantummaan amantii warra geggeessanii aantummaan waaqa solidarity isa jechuudha. Isa jennu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu saba miidhame wajjiniin akka ta'etu jalqabaa ka'e barsiisne. Ani
barno jecha warra Katholikii tokkotu natti tola. Preferential choice of God isa jedhu isaan. Waaqayyo nama addaan baasee hin filatu. Garuu fedhiidhaan jedha. Preferential choice of God. Fedhiidhaanii hiyyeessaa wajjiniin ta'uudhaafitu filate jedha. Jedhanii barsiisu isaan. Isa miidhame wajjiniin ta'uudhaafitu filate jedhanii barsiisu. So abbootiin amantii isin maqaa dhooftan kana barumsa kanaan influenced ta'anii warra miidhame wajjin akka warra bara sabni Israa'el garbummaa keessa yeroo turan Waaqayyo garbummaa keessan kana argeera jedhee isaanii wajjiniin aantummaa isaa agarsiise. Har'as isa miidhame wajjini kan inni dubbachuu fi qabnu warra miidhame kanaaf jedhanii warra ka'anii isa miidhameefis afaan warra miidhaa jirus immoo gochaa isaanii kanarraa akka isaan deebi'aniif addunyaa kanarratti influensii guddaa namoota uumanidha. So kana ka warra kaanii warra eenyummaa isaanii gurguree amantii koo oromummaa koo ofirraa baaseera amantii biraa fudhachuudhaaf jedhu isaanii siyaasaaf yookaanis cheap wantoota rakkaasha ta'an fudhatamummaa akkasii kana argachuudhaaf warra dubbatan maleessa Kiristoos iyyuu kan inni dhufe hawaasa keessa jiraatu sana keessatti akka isaaniitti dubbachaa isaanii wajjiniin nyaachaa isa warri kaan wajjiniin hin dhaabanne dubartii Samaariyaa wajjin dhaabate bara sanatti Samaariyaadhaaf Ayihudonni walii wajjiniin hin dhaabatan dubartii wajjin dhaabate bakkee keessatti barsiisaan amantii tokko bara Ayihudii jaarraa tokko keessatti dubartiidhaa wajjiniin hin dhaabatu. Kana'aan dubartii nama Kana'aanii wajjiniin dhaabate namni Kana'aanii wajjiniin namoota qaraxxuu jedhamanii cuuphamaa jedhamanii hawaasa sana keessatti marginalized ta'an outcast akka jecha si'anaatti warra kanaa wajjiniin dhaaba. Warrumti isa himatan illee gaafa dhufanii himatanii inni isaanii wajjiniin kan dhaabatudha jedhanii. So amantiin eenyummaa nama hin gansiisu hawaasa tokko keessatti aadaa isaatiin qooqa isaatiin itti fayyadamee kan adeemudha. Warri kana godhanii amantiidhaaf otoo hin ta'in fudhatamaa salphaa yookaanis cheap popularity argachuudhaaf kana godhuu jechuudhaaf jedhe dhiifameen dheeressa. Fayyaata lubata masgen hedduun sin galateeffadha. Gaaffii koo isammaa kana irratti karaa isa innaa agarree irra ta'e kan biyya Ameerikaa kanatti warra adiitu warra gurraachaa gabroonfate. Akka Maartin Luuter itti hubatetti garuu warri gabroonfateyyuu gabrummaa jala jira. Waan itti amane sana ani naman caala yeroo jedhanii yeroo dhuma hundumaa sodaa keessa yeroo hundumaa namni kun humna horatee bornatti ka'a jedhanii bir'uu keessa jiraatu. Kanaaf hiikamuu dhumti warra gabroonfatu iyyuu warra gabroonfame irratti hundaa'e isaantu dhufe isaaniin iyyuu bilisa baase yaada jedhu sana agarra. Akkamittiin soosolojiin kana hubata Profeesar Asaffamee isin naa ibsaa maal jettu kanarratti? Fakkeenyaaf uummata tokko uummata galbataa dhaqee booji'u hawwu garba godhatu nama san hunda isaa godhameti. Siistemii qabu, mootummaa qabu, warra mootummaa sana deeggaruu fi warra sirna sana deeggarutu nama cunqursa. Namni baay'een achi keessatti hiyyeessa ta'uu danda'a. Miidhamaa ta'uu danda'a. Garuu ilaalchi reesizimii warra cunqursaaf warra cunqurfamaa walitti qabeetu warra cunqurfame irratti kaasa. Yoo warri cunqurfame sun dammaqee lolate
sirna cunqursaa sana ofirraa gatu jechuudha. Sirna cunqursaa sana ofirraa gatanii wallaansoo warra cunqurfamaa bilisa nama baasaa jechuudha warra sanyii warra nama cunqursuu keessaa. Fakkeenyaaf amma gara keenyatti hangeessa gara Itoophiyaan impaayiree keessatti. Innaa dhugaa dubbannee cunqursaa uummata cunqurfamaan hiyyeessi amaaraa baay'eetu jira. Kan rakkatu, kan uffata xurii halkanii guyyaa uffatu, Tigree keessas. Garuu sirni isaanii mootummaa isaanii ijaaranii Itoophiyaadha namatti himu. Nuti soorettiidha, biyyi keenya akkas guddoo turtee, seenaa dinqisiisaa qabnaa jedhanii himu. Garuu uummati suni hiyyeessa waan tokko hin qabu. Garuu ilaalcha sanaan, ilaalcha Itoophiyummaa, reesizimii Itoophiyummaa sanaan qabaniitu warra kaan jibbu, warra cunqurfame. Akkuma godhaa jiran kana irratti dubbisisu. Garuu warri cunqurfame sun yoo siistamiin sirna cunqursaa sana cabsan uummati cunqurfamaan sunis bilisa ba'a jechuudha. Rakkoo guddaan kan jiru gaa ilaalchi reesizimii fi religious chauvinism kan kootu caala amantiin kan jedhu walitti hidhama yeroo baay'ee keessumaa akka biyya Itoophiyaa fa'itti. Kan keenyatu caalaa warri kaan gatii hin qabdu, amantii ishees gatii hin qabdu, namni ishees gatii hin qabdu, seenaan qabdu, seenaan qabanii, amantiin isaanillee peegaan namaan jedhan amantii namaa peegaan jechuun rafa guddaadha. Nama dhagaa fa'itti amanu, muka fa'itti amanu nama barrabsan. Dhugaadhumatti inni ilaallee namni uummata dhagaatti amanu, uummata mukatti amanu hin jiru. Garuu iddoo sanatti dhaqanii fa'aa sagaduu danda'u, waaquma isaanitti sagadu. Akkas godhaniitu uummata kana wallaalchisanii warri biyya cunqursan uummata cunqursaaf cunqurfama walitti naqaniitu ittiin bitu. Kana yoo cabsuun danda'ame kanaafitu Maartin Luther King fa'aa kan inni jedhe waa'ee kanarratti warri cunqurfame warra cunqursaa keessas cunqurfamaatu jira. Wallaansoon keenya wallaansoo sana wajjin wal qabatee yoo deeme ilma namaa bilisa baasaa jedhu. Akkasuma wallaansoon Oromollee akkasuma dhugannaa dubbanne. Wallaansoon Oromoo cunqursaa Oromoo yoo bilisa baase cunqurfamaa Amaaraa fi cunqurfamaa Tigreellee bilisa baasa. Maaliif dimokiraasii fiduu barbaada, haqa fiduu barbaada, amantii hundumaa wal qixxeessuu barbaada, amantii waaqeffataa, amantii Islaamaa, amantii Kiristaanaa wal qixxeessuu barbaada. Kanaaf haqa fidaa jechuudha. Kanaaf wallaansoo warra cunqurfamaa haqa akkasii fida. Kanaaf beektota amantii warra akka Guddinaa Tumsaa fa'aa, warra akka Maartin Luther King fa'aa, warra akka Desmond Tutu fa'aa uummata cunqursaan harka wal qabatanii akka sirni cunqurfamaa badu irratti wallaansoo godhu jechuudha. Kun immoo dhugaa naa dubbanne haquma amantiidha. Amantiin dhugaa, amantiin meeshaa hin godhanne sababa hin qabu. Ijoollee waaqaa kan isin ol caalchisee ol miisisuuf namumatu meeshaa godhachuudhaaf jedhee amantii gara malee dhimma itti ba'ee balleessee jechuudha. Akkasii galatooma. Baay'ee fayyaa ta'aa Profeesar hedduun sin galateeffadha. Waan baay'ee tuttuqne haasaa keenya keessatti ammallee itti fufna. Sila akkuma jenne safuun suni amantii hundumaa keessa jira. Amma sila obbo Asnaaqeen amantii Oromoo irra dhaabbatanii safuun suni namaaf waaqa gidduu namaaf uumama hundumaa gidduu isa jiru sana akka inni hubadhetti waan hundumtuu iddoo isaa giita isaa qabatee akka inni utuu asiifachi inni tokko isa tokko irratti miidhaa hin fidin akka inni walii wajjiniin jiraatu godha. Garuu immoo cubbuutu safuu balleessaa jedhani. Cubbuun immoo yeroo inni tokko ka'eenan humnaan isa tokko irratti ani yaada koo irra bulchadha yookiin lafa isaan fudhadha yookiin nan hojjechiifadha yookiin nan gabroonfadha yeroo jedhu cubbuun dhufa. Yeroo cubbuun dhufu immoo namni inni sunirra ga'ee ofirraa qolachuutti ka'a. Inni kun immoo maal fida gaa isa lola jennu sana fida. Amma biyya keenyatti
lola hedduutu deemaa jira. Biyya Oromoo keessatti, Oromiyaa keessatti, Benishangul Gumuz keessatti, Tigraay keessatti, iddoo biraas iddoo baay'eetti lolli deemaa jira. Waa'ee lolaa lolli sirrii ta'ee lolli haqaa jira, lolli haqaan kan hin ta'in immoo jira. Isa kana akkamittiin hubattu amantiin isin hordoftanii isa kana irratti attami isin gorsa ishee kennaan isin irraan jalqabe? Galatooma baganaa kennitanii isaan kiyya narra mana yaalaa wayii baallama qabaa. Isaan kiyya deemu jira gara saa sadiitittiin waa jedheetiin baya amantiin akka amma dubbanne kanatti xiqqoo gaafii irra naa deebime dhiifama wajji. Akkamittiin yeroo baalaansii sun cabu cubbuun yeroo dhalatu namni ofirraa lolachuu ture jira. Kanaaf lolli dhufa. Biyya keenyatti amma lolli deemaa jira. Lolli immoo lolli haqaaf lolli haqaa hin ta'in immoo jira. Isa kana akkamittiin hubattu isin akka amantii islaamaatti jechuudha. Galatooma duuba dursinee akkuma reef jedhame amantiin maantu dhufteefu dura rakkuma ilmaan namaa kana hiikuuf rakkoo namni tokko miidhu miidhaa akka hin gooneef. Fakkeenyaaf akka amantii islaamaatitti wayitii Nabi Muhammad ergamu alayhi salaam wayita inni biyya sanitti ergamu warroonni lafa san keessa jiraatan gabra jiraachuu ture, gabra bitatanii ilma namaa kana gabra godhachuu turanii miidhaa adda addaatu irratti dalagamuu ture. Kanarraa wanni kun bilisa ta'uu qaba ka jedhuun rabbiin nama kana erge. Eegasii duuba rakkoo wayita dhuftu rabshaan kun yookiin lolli kun dhufaan dubbii jaba. Ammoo rakkoo yoo dhufte namni rakkoo jala taa'een du'u rakkoo tan ofirraa tattaafata yookiin jalaa baqata yookiin agartee ofirraa lolata yookiin agartee harka kennata. Carraan inni qabu wantootuma akkanaa kana gaafa agartee rakkoon itti dhufte jecha. Kanarrattiin walumaa galatti witii lolli dhufu zulmiin ka dhufu amantiin islaamaa wanni zulmii balleessiteef wanni zulmii injustice waan jedhamu kana wanni dhorgituuf kanaaf kanatu dhufaaf namni agartee gaafa wal ajjeese gaafa dhiiga wal gannaqe gaafa duniyaa walii saame gaafa qabeenya walii irraa fudhate rakkoo kanatti seena jecha lola agartee kiraayisisii guddaa civil war waan jedhu sanitti deebi'a jecha amma agartee akka amma jettan kanatti hawaasni biyyattii sanii uummanni biyya Itoophiyaa keessa qubatu naannoo jiru mara keessatti naannoo wal jibbaa naannoo wal jaalachuu dhabu naannoo waliin jiraachuu danda'uu dhabu ka argeef sababni isaa zulmi sababni isaa miidhaa nama irratti godhamtutu eegasi gartee reflect ta'ee miidhaa wanda kanaan deebi'e jecha. Kanaaf akka amantii muslimaatitti miidhaa ni balaaleffatti wal miidhuun akka hin taane ammoo nu akka amantii warra amantii muslimaatti hordofuutitti akka amantii kiyyaatitti deemaa nama fixaa jedhee amma eebban kennuan akka fakkeenyaaf namoonni dhaabbatanii deemaa uummata fixaa jedhanii ajaja kennan sanitti hin kenninu deemaa nagaya buusaa jenneetiin hin lallabnan nageenni haa buu nagaa malee faayidaan biraan jirtu karaan biraan jiru yoo nagaa kanan fidin biyya guutuu bada nama nagaya bada dubartii bada ijoollee bada qabeenya bada injiraami bun jireenya agartee bu'uuraattu lafarraa waan baduuf jecha kanaaf deemaati isin waan gaarii dalagaartanii dhagaa fi mukaa fi bineensaa fi waan jiru mara fixaa jennee akka warra amantiititti ergaa akkasiin dabarsinu ergaa nama nu dabarsinu amantii islaama yoo jennu anam akka islaamaa dubbadhaa islaama jechuun nagaa jechuu peace nagaa jechuu amantiin martinuu akka nu badhutti amantiin rabbi biraa dhufte cufti isaanii waan kanatti ajajjeedhee yaada yoo agartee amantii biraas qorachuu baadhillee amantiin tun nageenni isiin kennitu kana jennee lalla. Kanarraa wanni amma namni deemee agartee namni ammoo wayita miidhame revenge ofirraa godhuun ofirraa deebisuun akka shari'aa islaamaatitti maal qaba waan jedhu keessatti nam tokko wayita miidhame sirraa haqa kan kee fudhatan haqa tan teessaniif yoo dubbatte yoo duute darajaa qabda. Rabbiin darajaa keessatti laaka shuhadaa keessatti laaka warra agartee lubbuun isaanii kabajaa qabdu jechuu keessatti ilaalama. Waliigalatti agartee wanni nu jennu wanni biyya keenya keessatti ammaan tana deemaa jiru waan gammachuu hin qabne waan booddeen isii khasaaraa
waan namni hagamii lubbuu itti dhabuuf deemu kamaaliif dhabee fi akkamitti dhabee illeen galaa fi hin jirre waan kanarraa osoo namni aqlii qabu jiraatee warri amantiillee ka biyya san keessa jirullee dubbiin tun isaanitti mul'attee osoo waan kana agartee dhaabanii gara nagayaatitti ummata qajeelchanii waan jedhu qabaa. Galatooma ulfaadha. Daqiiqaa agartee 20 qabaa. Dhiifama naa godhaa yeroo leetii ta'ee dhufu kiyyaafillee ammallee isin biraa ba'uu barbaada. Yeroo carraa argannetti yeroo biraa deebinee waliin mari'annaa. Hayyoota keenya bakka jirtanitti rabbiin isin haa tiisu. Ulfaadha galatooma isiniin jedha. Anillee hedduun sin galateeffadha sheekii. Baay'ee fayyaa ta'a yeroo nuu kennitanii nu wajjiniin argamuu keessanitti yeroo biraas walitti deebinaa marii keenyatti fufnaa ulfaadha. Galatooma. Baay'ee gaarii isuma ammaa kanatti fufnaa waa'ee the theory of just war kan jedhamu jira. Dhufeenyi isaa akkan hubadhutti amantii kiristaanaa keessatti ka'eetu dubbiin kun developed ta'ee guddate. Waa'een kun waa sadii walitti wal bira qabee baachuu yaala. Tokkoffaa lolli waan gadheedha. Qabeenyaa balleessaa lubbuu qaalii ta'e lubbuu kabajamaa balleessa. Kanaaf lolli barbaachisaa miti kan jedhu. Inni lammaffaa garuu immoo biyyi tokko sabni tokko lammii isaa tiksuudhaaf itti gaafatama qaba. Isa jedhuudha itti gaafatama sana. Sadaffaan lammii tiksuu keessatti yoo namni biraan dhufee lammii sana miidhuu barbaade itti gaafatamuun lammii tiksuu suni qawwee fudhatanii namicha sana ofirraa faccisuu gaafata. Kanaaf lubbuu balleessuu gaafata jechuudha. Kun egaa maaliif salphaadhumatti namni tokko ka'ee yookiin biyyi tokko ka'ee lola keessaa akka hin galletti amma seenaa akkuma sadarkaa biyya lafaatti wanti kun akka ta'eetu seera keessatti illee hammatamee jira. Isin obbo Asnaaqee dubbii kana akkamittiin hubattu? Lolli qajeelaa fi lolli haqaaf lolli haqaa hin ta'in jira. Akka hubannaa keessanitti maaltu lola tokko lola haqaa godha? Maaltu lola tokko immoo lola haqaa hin qabne godha isa jedhu naannoo ibsitan. Gaariidha guddoo galatooma. Asirratti waan duratti jedhe akka gaariitti gabaabsitanii lafa keessanii balance of naturein yookaan addunyaa kanarratti akka nageenyi jiraatuuf wal kabajuu walitti daangaa darbuu dhiisuu sanii jechuudha. Inni kuni akkuma durattuu jenne dhugaarratti hundaa'a. Oromoon akkatti amanurratti dhugaa haqarratti hundaa'a. Amma gaafin keessan egaa yoo gamni tokko haqa cabse haqa kana cabsee namatti dhufe akkamitti ilaala amantii waaqeffannaa isa jedhu kana akka lamattan gargar baasuu barbaada. Tokko karaa amantiitiin amantii waaqeffannaa kana hangaggeessu qaalludha, ayyaantudha. Ayyaantuun yookaan qaalluun lolan seenu. Lola qofaa miti lafa dhiigni bu'eeyyuun dhaabbatu. Laguudha. Laguu ayyaantuu yookaan qaalluudhaaf kennamu kophaa jira. Baay'ee qulqulluma ofii eegaa waaqasaa kabajaa lubbuu namaas baasuu hafee bakka dhiigni bu'eeyyuu dachee dhiigni bu'eeyyuun dhaabbatu qaalluun yookaan ayyaantuun. Hamma kana waa ajjeesuu fi irraa fagaata jechuudha. Karaa dhugaa, karaa haqaa, waaqa saba isaatii kadhachuu qofarratti hundaa'a jechuudha. Karaa amma waraana gaggeessuu yookaan lola labsuu kanatti hin dhiyaatu jechuudha. Hin dhufu jechuudha. Waaqa keenya nurraa lola jedha jechuudha. Karaa amantiitiin, karaa qaalluu yookaan ayyaantuutiin kan jiru. Haa ta'u malee immoo
karaa lamattan qooda kanan jedhe bulchiinsa lafa kanaa abbaa gadaatitu bulcha. Maneejmentii yookaan qe'ee tiksuu, daangaa tiksuu, lafa tiksuu. Abbaa gadaa kana kan muudee filatamuusaa aangoosaa muudee mirkaneessee bobbaasu qaalluu kana. Qaalluun kun gaafa bobbaasu maal jedhaani qajeelchii murii jallisii murii jedhaan aangoo kennuuf abbaa gadaa kana. Dhugaarratti, haqarratti, dachee kanarratti biyya kana bulchi. Jallisee kan muru immoo yoo jalluun itti dhufe jechuudha. Ofirraa diina kee qoladhu jechuudha hiikkan isaa. Diinni kee gaaf cabsee qe'ee keessitti dhufee teessee harka marattee laalini ofirraa dhoowwi saba kanas tiksi qe'ee kanas tiksi jechuudha dachaa hiikkan isaa. Akkasitti kophaa jira jechuudha. Bulchiinsi han biyya bulchu abbaa gadaati. Abbaan gadaa kunillee bobba'ee ofii isaatii eeboo qabatee qawwee qabatee lolu. Abbaan gadaa abbaa duulaa qabaa innis immoo ofii isaatii safuu eegee akka biyya kana dhugaadhaan haqaan bulchuuf lola keessa seenu. Maaliif gaaf lola keessa seenu innis mataan isaatu ani isaan mormoo jiraate gara ajjeesuu gara hidhuu deema jechuudha. Akka akkas hin taane abbaan gadaatillee safuu qaba. Haa ta'u abbaa duulaa ajajee abbaan duulaa akkaataa itti warra humnaan namatti dhufe humnaan deebisee qe'ee kana tasgabbeessu. Warra nagaa tiksutu jira, warra safuu tiksutu jira, warra waaqan walitti nu fidutu jira jechuudha. Nus waaqa keenya kadhanna. Waaqni keenya nu dhagaa haa ta'uuti immoo qaalluun lafti kun qe'een kun akka nagaa ta'u waaqa kadhata jechuudha. Kan kanarra darbee immoo nagaa namaa booresse immoo warra bulchu kanatu abbaa duulatitti tiksa jechuudha. Hunduu gahee mataa ofii qaba jechuudha. Daangadhaan kunis waan godhameef qaba. Maalifi yoo tokkichumti kan lola labsus ta'e, kan lolchiisus ta'e, kan duulchisus ta'e kanatu wal makee balance of nature santu safuu santu cabe. Hundumaafuu daangaadhaan safuu kennametu jira. Egaan akka waan namaa humnaan deemanii lolaan waan namaan fudhanne waan duratti jenne santu tiksa. Safuu gaaf cabse namni cubbuu seena. Cubbuu kana sodaadhaaf namatti seeraa ala duulan deeman jechuudha. Lolan deeman, saamuun deeman cubbuudha. Waan namatti dhufe ofirraa qoluun immoo cubbuu moti. Kan biraa dhiisati Oromoon lola keessallee deemee cubbuu ofiin eeggata. Loluma diina fuullee walii dhaabbatu birattillee cubbuu ofiin eeggata. Yoo lola kana diinni itti dhufe ofirraa qolata, diina kana immoo yoo booji'e ajjeesen itti yookaan diina koo waan ta'een ajjeesen geerara jedhee dursan kennuuf booji'ee fudhateetu yoo gale garbichan godhatu cubbuudha. Kanaaf gosa galcheet akka ofiititti ofiin qixa waliin jiraata jechuudha. Akkuma ilma namaa tokko kabajee waliin jireenya jiraata. Hamma san seera bal'aatu jira gaa seerri yoo duula deemanillee seera tiksantu jira, safuu tiksantu jira. Nama umriin ol deeme humna dadhabaa hin tuqanii seera gurguddootu tumamee jira jechuudha lola keessatti illee. Egaan akka kanattan gargar saaquu yaala akka waliin dhoofne hamman hubannaa kootitti galatooma. Hedduu galatoomaa obbo Asnaaqee dhugaadhumatti barnoota guddaa warra dhagaan duwwaamini addana taa'ee qabiyyee qabachaan jira. Barnoota gaariidha kuni. Anis karaa amantaa kootii nama lubaa teolojiyaanidha. Waan isin jettan, waan isin dubbattan kuni baay'ee naaf gala, naaf hubatama. Yeroon kana jedhu jechani kitaaba Lamberts irraan dubbise natti fakkaata. Oromoon kun warrumti amantii adda addaa fudhatan iyyuu amantiin isaanii kun amantii hundee isaanii sanarraa hin fagaanne waan baay'een isaa wal fudhata kan jedhu dubbatanii tarii lubee Tamasgeenii isa kanarratti
itti naa dabalu ta'a. Achumaanis immoo waa'ee lola haqa ta'eef haqa hin ta'inii ga'een amanaa tokko attam ta'uu qaba. Manni koo waaqarraa isa kana lafaa kana abbaan fedhe akkoo fedhe haa godhu jedheetu abbaa manaa haadha manaa isaas ijoollee isaas dabarsee dhiisa ani waaqayyoon amaneera kanaaf namni inni dhufe suni akkuma barbaade haa godhu jedha akkamittiin hubata isa jedhume itti dabalaati yaada keessan itti dabalaa nu ibsa fayyaa ta'a. Galatoomaa Dr. Hambisaa yeroo Bosnaaqeen dubbatan isaanii anis isuma yaadaa ture maaliifi Thomas Aquinas namni theory of just war kan jedhamu kana kan akka amantii kiristaanaatti theologianii baase keessa Augustines dubbateera garuu isaa wajjiniin wal fakkaata waan hamba obbo Asnaaqeen jedhanii wajjiniin jecha laatiinii qaba inni isaan jedhani just wariin waa lamarratti hira. Anyway, waraana ilaalchisee egaa amantiin kiristaanaa contentious yookaanis wantoota walitti bu'e waan qabu natti fakkaata. Maaliif akkuma sila jalqaba irratti jettanii gar tokkooni the sacredness of human life isa jennu kan. Namni kun uumamni namaa kuni namni qulqulluudha kabajamaadha kan jedhutu jira. Isa amana gar tokkoon. Gara biraadhaan immoo mootummaan yookaanis qaamni seera eegsisu tokko mirga jiraachuu namaadha eegsisuu qabaa jedha. So egaa namni dhufee qaamni biyya tokko dhufee naa weerare yookaanis innocent life isa jennu kan. Balaarree naa buuse maal gochuutu irra jira isa jedhu kanaafitu tiyoorii kana fide jechuudha. Just war gara waraanaatti adeemuuni kan inni justify ta'u yookaanis eeyyamamu yoomi isa jedhuuf deebii deebisuudhaaf tiyooriin kun kan inni dhufe. Isa sana ilaalchisee inni guddaaf inni jalqabaa kan inni jedhu when innocent life is at danger jedha. Jireenyi jiraachuu namaadha balaa guddaarra yeroo bu'u. Namni mana isaa keessatti qeesaa keessatti bultoosaa irratti nagaadhaan jiraachuu yeroo dadhabu yeroo akkasii irratti isa irratti dhufe hamaa kana ofirraa deebisuudhaaf jedha. Gara lolaatti adeemaa jedha. Inni lammaffaan hamaan evil doers namoonni hamaa godhan qabeenyaa namaa saamuudhaaf lafa samaa saamuudhaaf eenyummaa namaa namarraa mulquudhaaf yeroo isaan ka'anii kana ofirraa deebisuudhaaf evil doers warra hamaa godhan kan ofirraa deebisuudhaaf lola justified ta'a. Kan inni kaa'u bu'uura irratti wanti inni dubbatu lolli jedha. Yeroo kamiyyuu last resort ta'utu irra jiraata. Filmaata isa dhumaa ta'utu irra jiraata jedheetu dubbata. Kana inni isa kana warri theology just ad bulum jedhu akka it's a Latin word, a condition under which a military is allowed. Conditioni haalorii itti raawwatamu jechuudha. Isa amma obbo Asnaaqeen jedhan kana just al belong yookaanis immoo conduct of war ethics. Ethicsii qaba akkuma akkaataa itti waraanni adeemsifamu kun mataan isaa iyyuu immoo akkaataa qaba. Amma obbo Asnaaqeen jaarsa hin tuqanii, ijoollee hin tuqanii, daarii isa booji'anii fidan illee akkuma kansa. Exactly that is the just war theory dha sun. Isa Oromoon jalqaba sanaa kaasee qabu jechuudha. Isatu na ajaa'ibee dhaggeeffachaan ture. Waraanni eeyyamamuu duwwaa atuu hin ta'in akkaataa itti waraanni sun conduct ta'u. Sanaafillee seera kaa'ee jira. Amma isaan keenyaa kana gara biyya keenyaatti ennaa ilaa deebistanii ilaaltanii waraanni amma biyya keessatti adeemsifamaa jiru. Yennaa ilaaltani keessumaa mootummaa
impaayera Itoophiyaatiin geggeeffamaa jiru. Tokkoffaa last resortii miti. Nagaadhaaf, mareedhaaf, walii wajjiniin haasa'anii rakkoo siyaasaa biyya sana keessa jiru hiikuudhaaf illee carraan hin laatamne. Kan koo fudhattaa, kan koo hin fudhattu taanaan immoo humna apparaatasii mootummaa qabu gargaarsa alaa michoota koo ta'an akka warra Eertiraa, Yamanii, United Arab Emirates, Somaaliyaatu hin hafin fideen fedha koos irratti raawwadha kan jedhu without any last resort nagaadhaaf illee attamtiinatu hin kennamini lolli kun adeemsifame. So akka just waariitti lakkaa'amuu gonkumaa hin danda'u. Kondaaktii isaa akkaataa itti waraanni sun itti adeemsifamaa jiru mana hiyyeessaa citaa keessa kan jiraatu irratti diiguudhaan maasii keessatti haadha ciibsisan, haadha ajjeesanii mucaani haadha duute irra teessee yeroo seenuus ethically Oromoon isa in 21st century dhiisaati. Kun Oromoon kun waggaa 1000 fuuldura waraanni akka itti adeemsifamu isa ni kaa'ellee kan cabsu, safuu kan cabsu, seera addunyaa kan cabsuudha akkaataa itti waraanni adeemsifamaa jiru yennaa ilaaltan. Qabeenyaa namaa diiguu, namoota waltajjiitti addabaabaayii ajjeesuudhaan kan akka Amaanu'eel Dambidolloo irratti mana hidhaa keessaa baasanii bakkee itti bineensaan laatuudha. Ilaalaa akka amantaatti human life is sacred. Qulqulluudha, dignity qaba jedheeti amana. So wanti mootummaan kun geggeeffamaa jiru akka just waariitti ittuu dhiyaachuu hin danda'u. Boos conditionashii isaatii fi haaldureewwanii waraanaas lammaffaa immoo akkaataamatti kondaaktima waraanaatiin ennaa laaltanii kan namaas kan waaqaas kan cabse seera kana hundumaarra kan darbe akkasitiin ilaala jirudha. Hedduu galatoomaa luba Tamasgeen baay'een isin galateeffadha. Amma immoo luba Saamu'eelii fi Profeesar Sa'aa Tarfaattiin dabareedhaan itti darba. Lola amma biyya keenyatti ta'aa jiru samma dubbatame hundumaa irratti dabaluu barbaadanii akka dabaltan carraasiniin kenna. Garuu lola amma biyya keenyatti ta'aa jiru fakkeenyaaf lola guguddaa sadiitu jira. Lolli biyya Oromootti ta'u jira. Biyya Oromootti inni ta'u kun mootummaa impaayera Itoophiyaatu lola, mootummaa Amaaraatu lola. Warri kaan immoo gargaartuu ta'anii warri akka mootummaa Eertiraayyuu keessaa qoodan fudhatu. Biyya Benishangul Gumuzittis akkuma kana. Biyya Tigraayitti saba sana cabsanii nama baay'ee ajjeesanii nama baay'ee fixanii dubartoota gudeedanii rakkina hedduun akka ta'e hundi keenya kan biyyi lafaa beekeedha. Yoo lola kana ilaaltanii lola eenyutu lola haqaati, lola eenyutu immoo lola haqaa miti. Waa tokko warri kaanis booda irratti dubbachuu danda'u. Amma inni lola haqaa theory of just war inni jedhamu suni attamitti jira mootummaan tokko jedha. Amma Oromooni mootummaa mataa isaatiin qabu. Mootummaa gabroonfataaf bulee qaba malee, kan gabroonfataaf hojjetu malee, kan dantaa saba isaatii eegu tiksu hin qabu. Yeroo akkas ta'utti amma mootummaan lola labsuu hin danda'u, lola haqaa geggeessuu hin danda'u, mootummaa waan hin qabneef. Yeroo sana ta'u sabni ka'ee yoo ofirraa faccise kuni lolli kuni lola haqaa ta'ammoo hin ta'u akkamittiin ilaaltu. Luba Saamu'eel jalqaba isinitti fufaati. Kana booddee Profeesar Asaffaan itti darbanii warri kaan isa boodaatti dabaluu dandeessu. Miyuutii irra jirtu.
Ammiyuutii godha. Okay. Galatooma waanuma baay'ee qalbiin keenya barachaa jira dhugaa rabbiitii fi akkanaan walitti nu fiddanii albeen illee gaafa walitti bu'u baay'ee qaramaa deema jira hayyoota gurguddaa kanaa wajjin nu fiddanii baay'ee barachaa jirra. Waanuma tokko sila dadarbe keessaa waa itti daddabaleetanii sammaatti ka'a. Qofa eenyummaa ofii amantaadhaan irraanfachuusa jedhu kana gaafa jennu namni of hin barre isa kaaniif hin ta'u. Kanaafuu of baruun of beekuun barbaachisaadha. Eessaa ka'ee eessa akka ga'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gooftummaa isaa dhalachuudhuma isaallee gaafa jedhu ilma Daawit ilma Abrahaam jedheetu sanyii isaa tokkoon waameetu Maatiyos Wongeel boqonnaa tokko irratti ka'an. Kan Oromoo ala ta'u waan Oromoodha abbaan koo abaabileen koo isa kana gaafa jedhu iyyuu dubbiin kaati biyya sana keessatti jechuudha. Egaa inni kun inni abbaa of waamuu dadhabe dhiisuu malee inni yoo of waamuu danda'u suni cubbuu miti kan inni waame. Kanaafi kanarra duwwaayyuu miti dhaqiiti sanyii koorraa sanyii waaqa jaallaturraa ilma kootii fi intala barbaadi naaf fuusisiisi jedhee Abrahaamiin illee inni kuni kitaabuma qulqulluudhuma keessallee waan jirudha. Kuni haqa jechuudha inni tokko. Inni kan biraa sila ka'e lola haqaa baay'ee ibsamee jira. An waanan arge uumamni kun illee nuun wal didha ala haqa dabsinu. Uumamnu amma fakkeenyaaf mukuma biqiltuu iddoo jirtu kana kukkunnee yoo fixne aduun illee akka seennu gubdu ilaalame. Ofii jenneetu qilleensi baafannu kun akka seennu sammaattu ilaala. Akka lafti asii sosochootu mee kana ilaala. Galaana keessa wanti jiru akka galagalu akka cabbiin gara bishaanitti darbee bishaan guutee akka nama dhaqee lafa kana dachaasu mee ilaala. Daangaa qabna jechuudha. Hundumtuu sila waan keenya sana daangaa waaqayyo daangaa nu uumee jira. Daangaa nu kenname sana eegnee akka namaatti immoo uumama kana irratti waaqaa gaditti bulchiisa taaneetu yoo aangoon nu kennamee jira. Namni bulchiisa. Kanaafuu lafa kana tottolshaa nuun jedhee waaqayyo adaraa nutti kenne. Adaraa sana ba'uun dirqama waaqummaarraa nu kennamte. Lubbuun keenya suni eessaa dhufte waaqarraa yoo hafuura nutti baafatee nu kenne. Haqa beetti jechuudha lubbuun keenya. Iseen qalbeeffattu sun waaqarraa see dhufteedha. Eenyuyyuu utuu nutti himin ala cubbuu tokko hojjennu, ala badii tokko hojjennu keessuma keenyatu gubata. Keessuma keenyatu miilla keenyatu waliin dha'a. Sammuu keenyatu waliin dha'a. Nagaa dhabeetu keessa isaa jechuudha. Maaliif haqa sanatu keessa jira. Haqa sana barbaanne. Isee waaqarraa hafuura gaafa nutti baafatee nu uume sana nu keessa jirtu. Akka Oromootti safuu jedhannee immoo eeggan. Amma sila akka obbo Asnaaqeen illee ibsani. Before I return law jechuudha. Seera Museen barreeffamee utuu hin kennaminiin dura waaqayyo hundumtuu fuuldura isaatti waan haqaaf waan badii ta'e ilaalee ittiin deemu. Kanaafuu ala lafa kana balleessinee jennu. Ala uumama kana irratti nama nuyi jennee nutu bulshaa'oo jennee caakkaa kana cirree finnu bosona daggalaallee dhannee balleessinu innumtuu deebi'ee nuun nu dida. Inni tokko isa kana. Karaa biraatiin immoo akka walootti immoo ala jiraannu sila caqasamee jira. Haati manaa koo fi ijoolleen koo mana keessa teessee namni qawwee qabatee walawwalatee xaragatee dhufee anaan na ajjeesuudhaaf maatii koo na ajjeesuuf balbalarra dhaabbatee yoonumaan ka'eetanii masqala koo qabadhee salootii jalqabe quraana qabatee yoo jalqabe yookaan jilgeenfadheen qaradhee deebisa yoo jedhe kuni nama ta'uu seensii nama ta'uu sana of keessaa qabaannee keenya nu gaafachisiisa. Maaliif laf hundumtuu bakka qaba hundumtuu yeroo qabaa jedha. Miti Salamoon illee hundumtuu yeroo qabaa jedha. Nama si qophaa'e nama si balleessuuf dhufe si qophaa'e imminent danger inni kun immoo inni balaa si biratti qaqqabe sana difeendii of gochuun kuni uumamarraayyuu kan madde gatii ta'eef seera lafarraa kanatti illee cubbuu hin qabu. Kitaaba qulqulluu keessattis illee kuni cubbuu hin qabu. Kan biraa akka kan hin taane immoo qabeenya namaa saamuudhaaf lubbuu namaa balleessuudhaaf sila akka jettanii sana lubbuu namaa balleessuudhaaf inni dhufu inni ofirraa ittisu sun inni uummata isaa ofirraa ittisu sun inni lola haqaa gaggeeffateera jechuu danda'ama. Amma isa kana silallee ala waan biyya keessa galshinee haasofnu nugaa Oromiyaa keessatti amma gaafa ilaalu. Dubartoonni gudeedamanii daa'imman mana keessatti haati fi ilmoon waliin wajjin du'anii manni itti gubatee lafti jarri oomishanii qotanii bulanu maasaan isaanii sun lafti isaanii sun jalaa gubatee minaan isaanii jalaa gubatee
Eessa dhaqanii nyaatu jarri kun? Maal hojjetanii jiraatu? Akkamitti jiraatu? Namni tokko seera keessatti lubbuun jiraachuudhaaf hin danda'amu mirga qaba jedhamee seeruma biyyuma sanaa keessa jira. Seera caba. Eenyu cabsa? Seera eegsisa isa jedhamutu iyyuu qaama hidhate qaama mootummaatti jiru qaama bulchiisatti jirutu iyyuu dhaqee cabsa. Inni kun haala ta'u callisee isa laalutu iyyuu jara sana wajjin iyyuu ga'ee fudhateetti itti gaafatamuu qaba isa callisu sana jechuudha. Itti kana inni ofirraa falmu kana ta'uu dhabaannaan lafa sanallee sirreessuu biyya sanallee sirreessuu hin danda'amu. Kana baluu gatii ta'eedhaaf miti. Haqna labaddu amma Beenishaangul ummata baratee iskoolaarshiippii biyya bakkeetti ergatee qabeenyaanis siyaasaanis nama barate miti uummanni naannoo sana waggoota dheeraadhaaf irratti fayyadamaa namoonni turan. Namni waa tokko hin beekne sun waanuma gaafatti dhufanii godoosaa guban lafasaa saamanu duraan wajjin kottaa taa'amaan nama waaqayyooti jedhee simachaa ture. Achirraa qotanii nyaachuu achirraa jiraatanii buluu dhiisanii kunuu kan keenyaa isinuu asimiti biyyi keessanii Sudaan irraa dhuftanii gaafa jedhamanii itti manu ahaa kunuu jiraayii jedhani gaa eessaa dhufne reenu asuma miti akaakileen abaabileen keenya hoo asuma jedhanii meeshaallee yoo dhaban qasti isaanii ulee sana qabataniitu ofirraa ittisuudhaaf ka'an. Inni kun amma waaqa biratti illee justice gara Tigraay yaadhannu dubartoota isaanii gudeedamanii addunyaatu saaxilee kana. Manni isaanii gubate, minaan isaanii saamame, magaalli isaanii badee walaantummaa seeraa eegsisuudhaaf jedhan. Walaantummaa seeraa eegsisuudhaaf immoo ollaadhaallee biyya alatti illee kottaa nu gargaara jedhanii daboo gaafatanii akka silammoo Bwasnaaqeen jedhani safuudhaan isa ta'u seera waraanaatiin isa ta'u dattee lafa barbaade taargeetii gooteetu deebita malee nama nageenyaa saamte dubartoota gududdee inni akka kanaa kuni tasumatti eessatti iyyuu waaqa birattis nama birattis fudhatamina waan hin qabaanneedha. Seera lolaa sanallee kan cabseera. Inni kun immoo maaliif dhufa? Namni waanuma qabu namaa kenna jara keenya. Inni nagaa qabu, inni safuu qabu, safuu sanaaf nagaa sana namaa kenna. Inni immoo jireenyi isaa balleesse malee, jeequmsa uume malee, keessaa nama tokko luqqisee ajjeesee fannisee inni bare sun immoo isuma waan qabu dhiiga kana dhangalaasuudha kan inni namaa kennu. Isuma abjoota. Ijoollee isaattis isuma abjooteetu iyyuu dhaalsisa. Inni kun immoo akka kitaaba qulqulluu keessatti obboleessa isaa ajjeese Abeeliin ajjeese Qaayil. Dhiigni Abeel harka isaa keessa gatii tureef waanuma hojjetullee waanuma qabatullee hin beeku jedha. Asuma achi raasameedhuma nama qalbii dhabe ta'a jechuudha. Namni qalbii dhabe immoo akka saree maraatuuti. Kan qabee kam akka ciniinullee hin beeku sadarkaa namummaa sanarraa gadii gati bu'uuf. Waan inni ittiin madaalu sun madaalliin ittiin uumamee hafuura waaqayyoo kennameef sana gatii jeequuf. Kanaafuu waanuma argate hundumasaa waanuma isa kaanii saamuu qabachuu kan isaa godhachuudhaaf malee waan biraa isa kaan namayyuu namatti lakkaa'u. Walqixxummaa kanattis hin amanu. Namni hundumtuu waaqa qabasa jedhus hin amanu. Isa kana amma rakkoo guddaan kan uumame. Amma biliyoona 100 baasnee jedhani biliyoona 100 ta'anii mari'atanii waggaa 10 iyyuu kana fixanu marii irratti ta'e sila akka biyyaatti. Gatii kanaatiif inni kun walqixxummaa akkuma sila jenne nuyi amma safuu gatii qabnuudhaaf kanaan haasofne. Inni sila Bwasnaaqeen jedhani sheekiin illee jedhani as Luuni Tamasgeenis jedhani Profeesar illee jedhani. Waa tokkotu amantaan keenya adda adda ta'u malee waa tokkotu nu keessa jira gaafa wal hubannu kana. Safuu qabna hundumti keenya beeziin keenya isa gatii ta'eedhaaf. Akkuma bishaan qulqulluu dhangalaatu akkama burqituu sana nu keessaa yaa'a amma gaafa wal arginee jennu. Maaliif iseen ganama irraa dhalannee sun gatii yaatuufi jechuudha. Isarratti daddabalachaa nama amantii immoo ala taanu isarratti safuu qabnu sanarratti aadaa qabnu sanarratti waan gaarii arganne iddoo adda addaatti arganne itti daddabalachaa gaarii keenya ibsachaa deemuu malee kan dhaqaniidhuma nama saamanii kunooti biyya akkana taatee biyya akkana ta'uudhaaf inni jedhamu kuni jaraa fi karaa biraatiin jara kaleessa ati ibsaanaa qabii antaa'ee nyaadhaa ati saanaa fidii dhadhaanaa fidii antaa'ee dhugee nyaadhaa jarri jedhanuufi sarvaayivaaliidha matter of sarvaayivaalii biyya ala qulqullinaan diimokiraasiitti immoo ala dhuftu silumayyuu uumamuu hin qabu ture biyya kana keessatti namatu na gaabbaze kottumee muuvii tokko hojjetamee jira tarii waa irraa argattaa jedhee namni fuudhee na galchee The Birds of the Nation jedha muuvii sun namoota adaadii kanatuyyuu
namoota gurraacha kana garbummaan qabanii ala jara dhiiraa dhaqanii akka jarri hojjetan gaafa godhanu uleedhaan garafaa qacceedhaan garafaa inni kaan immoo jalaa achi as dhufee haadha manaasaa jalaa gudeedha ijoollee isaa jalaa gudeedha ala jarri gaafa hojiidhaa galanii mana isaaniitti galan haati manaa gudeedamtee ijoolleen gudeedamtee jirti maali jedhanii gaafa iyyanu walitti qabanii nama lallabu immoo nama amantaa lallabu immoo fidanii matsaaf qulqulluu qabsiisanii maal akkamitti yoo mootii keessan irratti mormii kaastu mootii keessan irratti mormiin kaasinaa jedha kunoo kitaabni nagaa buusaa jedhaniitu lallabsiisu. Eega lallabee deemee jarri sun immoo waaqni kun waaqa akkamiiti? Badii keenya samana keessa jiru narguu ofii paasterii kana yookaan immoo lallabaa kana nutti ergee nama amantii kana nutti ergee kan nuun jedhu nun dhagawii jechuu jalqaban jechuudha waaqummaatti iyyuu jechuudha. Namni justiisiin hojjetu haqni nuyi hojjennu qulqullinaan dhugaa barbaachuudhaan dhugaa buusuudhaan yoo ta'uu dhabaate akkuma sila jenne hojii badii nuyi hojjennuun illee waaqni keenya inni waaqeffannu illee nu jalaa tuffatamaa jechuudha. Nu tuffachisiisaa jechuudha. Isa kanaaf illee akka qaroo ija keenyaatti haqa namaa eegu waaqayyo itti gaafatamummaa lafa kanarratti akka nuu kenne eegnee nagaadhaan akkuma sila jenne jesti waarii kana eeguun barbaachisaadha. Kana ta'uu dhabaannaan isa ijoollee gudeeduu dhufe isa dubartoota maanguddoota of ittisuu hin dandeenye kanarraa kan dhufe qaamni jiru irraa ittisuun justify isa godhaa jechuudha. Egaa waan baay'ee isaatiin jalaa deemaa hayyoonni isa irratti immoo itti naa guutu galatooma. Fayyaata Luba Saamu'eel Profeesar Asaf. Itti fufaamee keessuma waa'ee isaa iddoo biraatti states have that responsibility jedha. Itti gaafatamni lola tokko lola haqaa ta'e geggeessuu mootummootarra jedha. Sabni mootummaa hin qabne attam ta'a. Isa kaanis itti dabala. Biyya Itoophiyaa impaayera keessa mootummaa kan jedhamu hin jiru. Kan maqaa mootummaa hin jira malee mootummaan isaa bara baay'ee qoradhee mootummaa shororkeessaa kan sanyii duguugu kan qawween nama bitu keessumaa akka uummata Oromoo, uummata Sidaamaa, uummata Walaayitaa, uummata Gumuz sanyii duguugee qawweedhaan kan bitudha. Kun mootummaa hin jedhamu. Inni haqa jiraate maqaa mootummaa wallaaluudha malee kun mootummaa shororkeessaa diina uummataati. Diinni uummataa kan jiraatu war makingiidhaan jiraata. Duula hojjechuudhaan. Duula oomisheetu ittiin jiraata. Kan nama gaddisiisu Ortodoksii Cheerchiin Amaaraa kana keessa jira. Lubi haqa jeeshanii yoo balleesse kana keessa kanatu raggaasisaa jira. Duula dhaqaa jedhaniitu yeroo Oromoon du'u, yeroo uummata kaan du'u, waan tokko hin dubbatan yeroo Amaaratti waa qofaa kaanii iyyuu. Karaa Oromoon wanna ilaallee Oromoon seera lama qaba. Seera namaa fi seera waaqaa qaba Oromoon. Akka Oromootti seerri waaqaa hin diddiiramu. Maaliif seerri waaqaa dhugaa irratti hundaa'a, haqa irratti hundaa'a, namaaf hin loogu. Seerri namaa immoo hin diddiirama fooyya'aa deema akka Oromootti. Kanaafitu Oromoo Dimokiraasii gadaa waggaa 88tti hoogganaan xiinxalamee yoo inni haqaan bushaa hin bushine isa dhalame utuu waggaa 8 hin gahin irraa ari'u yoo inni waa balleesse. Achi keessatti qaalluun yookiis immoo ayyaantuun iddoo guddaa qaba. Maal godhaa akka haqa eegamu. Namni filamus nama guutuu, nama hin sobne, nama haqaaf dubbatu ta'utu ilaala. Yoo namni tokko nama gowwoomsee filameera jechuu barbaade kun sirrii miti jedhee dida. Kan Oromoo keessatti Oromoon egaa yoo kana godhu Oromoon haqa namaatti hin bu'u yoo namni haqa isaa diiguu dhufe irra ofirratti lolachuu qaba. Kun duula dhugaa jechuudha. Just war. Oromoon
loltuun Oromoo nama bituudhaan miti waggaa 150 garbummaa shororkeessummaa sanyii duguuggaa isuma sira himaa turtan nama ajjeesanii bineensa nama nyaachisu morma namarraa muruu dubartii ulfa hidhuu ijoollee xixiqqoo waggaa tokkoo hidhuu namni dubbatu hin jiru waa'ee Oromoo irratti dhufu Oromoodhaaf uummata biraa irratti dhufu biyyi lafaallee nuuf hin dubbatu by the way dhuguma Tigree uummata Tigree irratti badiisa guddaa ga'ee mootummaan Tigrees duula hamaa namarratti hojjechaa ture garuu amma immoo uummata isaa tiksuudhaaf kan inni godhu duulli isaa duula haqaa jechuun hin danda'ama garuu isaanillee haqa namaa diiguudhaan uummata Oromoo irratti shororkeessummaa adeemsaa turan. Kanaaf uummati Oromoo haqa qaba. Instituushinii mootummaa Itoophiyaa instituushinii reliijinii Oromoo irraa lafa saamu. Aadaa Oromoo kan haquu barbaadu eenyummaa Oromoo kan haquu barbaadu ofirraa dhowwuudhaaf kan inni godhu just warriidha. Loliisa haqaati. Kanaaf really uummata Oromoo akka gaariitti baruu qaba. Amantiin dhugaaf kan dhaabbatu ta'uusaa baruu qaba. Namni amantiin illee Oromoo gowwoomsuu hin qabu. Amantiidhaanitti Oromoo gowwoomsu. Gaafa duuta gannata galtaa ammaaf calluma deebitamee ummati biyyi namaa biyyi lafaa hundumtuu kan keetii jedhu. Yeroo kan Oromoo qofaatu biyyi lafaa kan keenya ta'a. Arabi mootummaa qaba. Faranjiin mootummaa qaba. Amaarri mootummaa qaba. Oromoon maaliin mootummaa hin qabaatu? Amantiin Oromoo qofaa raawwataa? Namooti baay'een warri dogoggoranii biyyi lafaa kan keenya maal godha mootummaa jedhanitti dogoggoru. Kanaaf dirqami hoogganoota amantii Oromoo baay'eedha. Uummata kana barsiisuun nama hundumaatu biyya qabaa, nama hundumaatu afaan qabaa, nama hundumaatu mootummaa qabaa, mootummaa qabaachuu qaba Oromoon, biyya qabaachuu qaba Oromoon. Amantiis yoo fudhate akka isaa ta'utti fudhata malee akka namaaf ta'utti fudhachuun irra hin jiru. Amantii fedhe yoo fudhate aadaa Oromoo irratti afaan Oromoo irratti hundaa'ee fudhata malee namni qabee humnaan qabee iddoo tokkotti isa geessuu irra hin jiru barsiisuu irra jiru dirqama guddaatu irraa eegama hoogganoota amantii Oromoo irraan jedhaa galatooma. Baay'ee fayyaa ta'a Profeesar Asaffaa. Obbo Asnaaqeedhaa fi lubii Tamasgeenii yaada itti dabaltan innaa qabaattanii dubbiin akkuma amma Profeesar jedhani biyya Itoophiyaa jedhamtu impaayera Itoophiyaa keessa mootummaan sabaa hin jiru. Mootummaa daantaa mataa isaatii daantaa akkuma isaan jedhan shororkeessituutu taayitaa qabatee maashinarii mootummaa dhaaba mootummaa hunduma isaa fedhii mataa isaa bakkaan gaachuuf saba cabsuuf shororkeessuuf itti dhimma ba'a. Kanaaf biyyi nama miliyoonii 120 olii qabdu kuni mootummaa hin qabdu. Warri Amaaraa sobarra waan hundaa'e akkuma sila jedhame sabni inni qullaa deemu inni waan ittiin jiraatu hin qabne garuu himatti himameen ati hundumaa caalta ati hundumaa gararraadha waan jedhaniifiti waa biraan qabu waan irra taa'u waan ittiin jiraatu hin qabu garuu garaansaa garmalee yaadni isaa onneen isaa bokkokeetu amma hin jirree ta'ee argina. Malee mootummaan sabaa hin jiru. Kanaaf yeroo mootummaan hin jirre kanatti sabni sun isa keessaati namoota daantaa isaa eeganii fi baasifatee lola irratti dhufe kana ofirraa faccisuun isaa attamitti ilaaltu kuni lolli sun lola haqaan ta'u lolli mootummaan ajajee ittiin nama shororkeessu immoo lola haqaa hin qabneen ta'u keessuma kuni namoonni warri amantii kiristaanaa akkuma amantii kiristaanaa duukaa bu'anii
dogoggora hedduu agarra kanarratti yaada namaarratti ati kiristiyaana dubbiin biyya lafaa kanaa siin galchuu dubbiin polotikaa siin galchuu ati waan ati gochuudhaan maltu isuma sila lubii Saamu'eel jedhanii yeroo inni si ajjeesuuf qabee fudhatee dhufu ati immoo jilbeenfattee kadhachuu qabdaa waan akkasii fakkaata yoo baasanii akkasatti hin jedhiniyyuu mee yaada keessanii nuuf ibsaa dabareedhaan. Obbo Sinaa jirti fakkaata yaa. Ana biraa xiqqoo halkanaa'e waan an ba'uuf xiqqoo waa jedheen deemaa lubni tamasgannaa of kolchanii. Yaa of kolaa. Baay'ee galatooma. Asirratti waan baay'eetu ibsame waa'ee mootummaa biyya sanii hoo laalle jalqaba waraanumtuu kan ka'u gaafa haqni cabe akkuma reef jedhame. Gaafa haqni cabe sababa waraana tokkooti jechuudha. Oromoo yoo laalle biyya san keessatti haqni isaa waggaa gara 150 dura cabe. Haqni isaa cabuu qofa odoo hin ta'in existence yookaan jiraachuu isaatitu halame. Ati namaa miti amma nama si goona aadaan keessa aadaa sirrii miti amantiin keessa amantii iyyuu hin qabdu seexanatti bultaa kanaafuu akka nama taatu haaraa deebifnee si namoomsina jedhaniiti haqa isaa cabsuu bira darbanii roorroo itti roorrisan. Kun yoo haqni cabu kun immoo sadarkaa roorroo jedhama. Roorroon akka aadaa Oromootitti ati hin jiraattu namni gaafa namaan jedhu roorroo jedhama. Inni kun gaafa haqni cabee sadarkaa roorroo namni namatti roorrisutti ce'amu inni just war amma reef jettaniin san yookaan haqa ofii tikfachuudhaaf namni kan ofirraa qolatu jechuudha. Egaan kuni akka namaatitti seera keessatti seera gadaa keessatti illee akkuma duratti kaasuu yaallesan waan jiru jechuudha. Namni tokko roorroo namatti roorrisu qe'ee namaa dhufa. Qe'ee namaa dhufeet ardaa namaa balleessee buqqisee nama ajjeesa jechuudha. Inni roorroo qolannaa jedhama lolli sun. Amma biyya Oromoo qe'ee isaa dhufaniiti aadaa isaa cabsaniiti itti roorrisan. Lola roorroo qolannaa kana karaa kamiinuu cubbuu miti jechuudha. Sabni kun qolannaan ofirraa godhu. Achi keessattis akkuma duratti jenne kana akka ofiimmoo cubbuutti hin dabarre eeggatee seera lolaatiin lolee ofirraa qolatee qe'ee ofii daangaa ofii nagaa ummataaf ijoollee ofii qabeenya isaa tikfata jechuudha. Waan lamatu garagara amma yoo gara warra Tigraay kana deebine yookaan naannoo Amaaraa kana dhufnu tokko warri namatti roorrise jira. Ummata Tigraay odoon ta'in achi keessaa warri eliit yookaan biyya san bulchan iyyeeyyii Amaaraa odoon ta'in warri maqaa saniin eliitii ta'anii biyya san bulchaa turan ummata Oromootittis saboota biraatittis roorrisaa turan roorroo bara dheeraa. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaan amma gochaa jiru kuni qe'ee Tigraay dhaqeeti warra roorrise san qofa odoon ta'in ijoollee fi dubartii jaarsarratti illee tarkaanfii fudhate. Kuni amma gara daangaa lola haqaa bira darbe jechuudha. Kanaaf akkati seeran wanna tokko gaafatanillee seerri ittiin gaafatanillee hin jira. Han keessattuu lola kaabatti gaggeeffamaa jiru kana hammeesse sadarkaa mootummaatitti dabootti kadhatanii ijoollee dubartii jaarsa safuu cabsanii ajjeesuu miidhuu gudeeduun kuni haqa dhabsiise lola san jalqaba. Qe'ee isaaniitti dhaquun haqa dhabsiise. Kana egaan waan hedduutu jira. Aadaa keessa, amantii keessa akkaataan itti qabeenya ofii haqa ofii tikfatan. Haa ta'uuti sababumti lolaatu gaafa haqni cabe, gaafa dhugaan jallatte. Isammoo roorroo ofirraa qolachuun immoo cubbuu miti. Maaliif namni hin jiraatu hin bada jechuudha. Gaafa roorroo ofirratti ilaale existaansii isaatti dhabama. Maaliif isa ajjeesuu, isa buqqisuu, isa balleessu jechuudha. Kanuman itti dabaluu yaala galatooma.
yoo na hayyamtanii nan deema waan jettanii fi dhaamsa waa'ee kanarratti himtanii yoo qabaattan isin achumaan dubbadhaati nama gorsa isin gaafatu Oromoon tokko Bergen keessatu deemtanii isinitti dhufee waa'ee lola kanaa isin gaafatee mee yaada naa hiri jedhee maal jettu isa sana isin dubbadhaati kana booddee Lubi Tamasgeenii isa duraan gaafadhe kanaaf isa kanas walitti qabanii dubbatu kana booddee warri kaanis akkasuma taraadhaanii gara Golowuutti deemna fayyaa ta'a. Ayyaa kana gabaabsumaa fi Oromoon amma lola isaa fi malu dhiisee lola isaa fi malle lolu jira. Lola isaa fi malle qee iddoo hin malle deemee warri lolaa jiru warra mootummaan ergatee qee ormaa deemee nama fixu warra qee ormaa dhaqee lolan barbaachise mootummaa gammachiisuudhaaf yookaan saantima xiqqoo argachuudhaaf jedhee ummata ormaa fixaa jiru kuni Oromoodhaaf lolan malle qeesan Oromoon dhaabbachuu hin qabu ittillee hirmaachuu hin qabu an jedhuun gorsa an akka kootti. Garuu immoo Oromoon qeesaa keessatti immoo roorroon reefa waan jenne kana yoo itti roorrifamu tokkoffaa Oromoonuu mataan isaa mootummaa gammachiisuudha Oromoo irratti roorrisu dhaabuu qaba. Lammaffaa qeesaatitti roorrootti roorrifamu immoo sirnaan seeraan akka ibsaa oolle kanatti ofirraa dhoowwachuu qaba. Ofiisaatii qeesaatitti waan isarra ga'u. Kana lamaaniin dubbachuu barbaada. Fayyaataa hedduun sin galateeffadha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin tursine nagaatti bula. Baay'ee isin martuu ulfaadhaa galatoomaa. Amen. Luba Tamasgeenii dabareen kan keessan. Baay'ee galatoomaa Dr. Ambisaa haasaan baay'ee ni haasa'ameera. Isa dhimma Oromoo kana ilaalchisee dhugaa dubbachuudhaaf Oromooni ammas haa ta'u kaleessa jaallatee miti gara lolaatti kan inni seene. Oromoon dirqamee mirga isaa kabachiisuudhaaf eenyummaa isaa impaayera sana keessatti kabachiisuudhaaf qe'ee isaa keessatti abbaa biyyaa ta'ee aadaa seenaa eenyummaan isaa akka eegamuufitu dirqamee gara lola kanaatti kan inni seene jechuudha. Inni kaan ennaa hafe waggootuma 50 darbe kana yennaa ilaaltanii bara egaa Profeesariin warri kaanis nurra hin hangaftu dhimma kana gadi fageenyaan baay'inaan beektu yeroo bara Haayile Sillaasee jijjiirama Haayile Sillaasee sana keessatti gahee guddaa kan taphatan keessaa tokko barattoota Oromooti jijjiiramni biyya sana keessatti akka inni dhufu. Landfall tillers qotee bulaadhaaf lafti ta'utu irra jiraata kan jedhu slooganii bara sana ture coin gochuudhaa kaasee sirna sana hundeedha kan buqqisee baasu keessatti gaheen Oromootaa hedduudha. So kana gochuudhaani sirni impaayera Itoophiyaa bara dheeraadhaaf hundee godhatee lafa sana keessa jiru jijjiiramee uummata hundumaaf akka inni ta'uuf gochuudhaafitu gaaffii sabaaf sablammootaa Itoophiyaawii maannoo isa jedhuu kaasee gaaffii sabaaf sablammootaa sana itti dabalanii kun hundumtuu akka deebi'uuf yaalii yaalan. Ultimately beektota Oromoo hedduu ajjeesuudhaanii warri kaan lubbuu isaanii baafachuudhaafitu gara daggalaatti baqatan. Dirqamaan meeshaa kaasuutti darban jechuudha. Sirna sana waggaa 17 meeshaa kaasanii jijjiiramni biyya sana keessatti. So lola sanatti Oromoon kan inni seene jaallateetu hin ta'in dirqamee ari'ameeti. Bara 1991 jijjiiramni erga dhufee booda sabaaf sablammootaaf kan ta'u sirni federaalaa erga hundaa'e chaartarii sana keessatti haammatame ammas nagaadhaaf carraa laachuudhaanitu gaaffiin siyaasaa biyyichaadhaa seeraaf heeraan akka inni raawwatu gochuu keessatti ammas
carraa xinnoo qabdu sana qaban sana keessatti dhaabileen Oromoodhaa gahee mataa isaanii taphatan. Ultimately yeroo lammaffaatiif keessaa ari'amanii dirqamanii daggalatti galan yeroo lammaffaadha. Dirqamee ammas Oromoon meeshaa kaasuudhaaf dirqama jechuudha. Mirga isaa kabachiifachuudhaaf, eenyummaa isaa kabachiifachuudhaaf. Yeroo sadaffaatiif ammas nagaadhaaf carraa laachuudhaaf jecha isa bakkee jiru, isa keessa jiru hundumaa sassaabee rakkina siyaasaa biyya sana keessa jiru nagaadhaan hiikna jedhanii walii galanii galan. Yeroo sadaffaadhaaf ganamee lolli irratti banamee hanga har'aatti du'aa jira. Har'as of oolchuudhaaf, saba isaa oolchuudhaaf, lafa isaa oolfachuudhaafitu Oromoon waraana irratti jira. So seenaadhuma impaayera Itoophiyaa keessatti ennaa ilaaltanii Oromoon fedhiima waraanaa hin qabu meeshaa kaasuudhaaf. Miidhameetu jiru sirnoota darban hundumaa keessatti nagaaf carraa laachuudhaanitu jijjiiramni akka biyya sana keessatti dhufuudhaaf yaalii godhe. Sun hundumtuu akka gowwaatti akka hin beekneetti lakkaa'amee saba Oromoo irratti hanga ammaatti roorroo obbo Asnaaqeen amma jedhani roorroon irratti raawwachaa jiru. So gaaffii haqaa qaba Oromoon. Haqa sana bakkaan ga'achuudhaafitu mirga isaa kabachiisuudhaaf lolaa jira. So kana keessatti uummanni Oromoon isa ta'u kan biraan waa'ee Oromoo kana beekuutu irra jiraata. Dirqameeti maleessa lolli ultimately hiika fida jedhee miti. Garuu dirqamee lola kanatti gali mirga isaa kabachiisuudhaaf. Tokko miti, lama miti, sadii ol nagaadhaaf carraa laachuudhaan sana hundumaa keessatti ganamuudhaan jechuudha. So uummanni Oromoo mirga isaa kabachiisuu, eenyummaa isaa kabachiisuun isaa justifiableedha. Kan haqaati, kan dhugaati. Namoonni haqaaf dhaabbatan hundumtuu isaan cinaa dhaabbachuutu irra jiraatadha. Isa dhumaa akka waliigalaatti lola amma biyya keessumaaf naannoo Tigraay iddoo biraatti adeemsifamaa jiru akkuma sila jedhee lolli mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiyyi Ahmediin hoogganamu amma biyya sana keessatti geggeessaa jiru ulaagaalee just waariitiin innaa ilaaltan kondaaktii yookaanis akkaataa itti waraanni geggeeffamuun innaa madaaltanii sana hundumaatiin fudhatama hin qabu. Kanaafi Oromoon dhimma kana keessatti akka inni hirmaanne seenaa keessatti akkasumas immoo bor itti gaafatamummaa seeraa jala akka hin gallee fi harka isaa kana keessaa akka inni sassaabuun loltoota Oromoo, dargaggoota Oromoo akka isaan kanarraa deebi'anii dhaamsa dabarsan. Irratti dabalee keessuma abbootiin amantii Oromoodhaa biyya keessaas biyya alaas jirtanii namoonni muraasi jiru. Lolli kun akka sirrii ta'e kan dubbachaa jirtan kanarraa akka isaan of deebisan. Yeroo dhiphuu kana keessatti uummanni Oromoo tokkummaa isaa yeroo kam caalaayyuu jabeessee naannoodhaan amantiidhaan atuu waliin diigin walii wajjiniin dhaabatee mirga isaa kabachiisuu qabsoo Oromoo waggoota hedduudhaaf gangalatee as ga'e kana xumura itti gochuudhaa fi tokkummaadhaan ka'uutu irra jiraata. Isa jedhuun dhaamsa dabarsaa galatoomaa ulfaadhaa. Baay'ee fayyaa ta'a luba Tamasgeen hedduu galatoomaa. Dubbii keenya gara xumuraatti finneerraa yaada xumuraa yaada gorsaa kan qabdanii Profeesar Asaffaa fi lubii Saamu'eel nutti maatii asuma irratti goolabna. Profeesar. Okay. Ani dhaamsan qabu warra Oromoo mootummaa shororkeessa Abiy bira dhaabbatee ummata biraa irratti duula banaa jirani. Seenaan isin gaafataa, seerri isin gaafataa waan kana dhaabaan jedha. Keessumaa amantootiin warri maqaa amantiidhaan maqaa muluu wangeel kan jedhamuu fi maqaa ortodoksiidhaan yaa'anii mootummaa kana deeggaraa jiran Itoophiyaa jedhanii waan badiisa guddaa amantii irrattis maqaa gadee kennaafii jiru. Oromoo ta'anii keessumaa warri kaanillee
hojii masaaniiti durumaayyuu Oromoo ta'anii Abiyyiin Waaqayyoon irratti atisu hin deeggarra Itoophiyaa deeggaranii duula bananii iddoo fedhatti amma immoo gidduu kana waajii kan baasan nama shaneefaa yoo argitan ajjeesaati faacha godhadhaa jedhan. Namni isin hin gaafatu hin jiru. Warra obboleessa keessan ajjeestan uummata biraa irratti ajjeesuudhaaf kaatan. Aadaan Oromoo kana nayyamu, amantiin kiristaanaas kana nayyamu, mootummaa kana sodaattaniis haa ta'u horiidhaafis garaafis warra jettanii dhaabaa mootummaan kun jiraachuu hin danda'u. Mootummaa biyyi lafaa akka inni seera hin qabne, akka inni seenaa hin qabne, akka inni shororkeessaa ta'e baree waan irratti hubateef boru waan qaanoftan duukaa hin deebinaan jedha. Uummata keessan bira dhaabbadhaati bilisummaa keessan godhadhaan jedha. Galatooma. Baay'ee fayyaa ta'a Profeesar. Luba Saamu'eel isinis isa dhumaa nuu dhaama. Galatoomaa egaa baay'ee waan bareeda ka'ee ammallee uummanni Oromoo qe'ee isaa eeggachuun wal eeggachuun barbaachisaadha. Waan lola san ilaallanne irratti dhaqee du'an taane du'uun isarraa hin eegamu. Kana abbootiin amantaa duraanis jechaa turre. Unkwaan ይሄ ተያዘልን እንጂ ሌላው ገብስ ነው ነው ጀቻ ቱራኒ ያደተማ ፈጎሚቲ ወጋ tokkon kunne achaala deebinu oromoodhuma irratti bobbaafanna jedhanii sakaan akkuma abaqii balleessina jedhamee kanaasa akka namaattu ilaalamne uummanni keenya jechuudha. Sila ubbaasnaaqeen jedhanii waaqa nama gaarii waaqa nama safuu qabu waaqa lolaa fedhanii lola sa'a jechuudha. Nama waaqa qabu isuma keessa galan illee bahuu hin dandeenye. Ergamtuun immoo ammallee qe'ee keessatti nama ajjeesaa jirti. Kunoo jara kaanidhaa keessa galshanii jaruma afaan jaraaf ta'an illee kunoo ajjeesaa deemaa jiru. Jaruma seeraati illee jaraaf dhaabbatanii morman illee ajjeesaa jiru. Kun nama gaddisiisa dhugaa rabbiitiif. Keessaa funaananii ajjeesaa deemaa jiru. Ajjeechaan kaleessas uummata bilisummaadhaaf deemu haqaaf dhugaadhaaf deemu boodatti nambisne. Ajjeechaa sodaateen deemu. Dhaloonni immoo itti dhufee jiru kuni garbummaa keessa taa'urraa kottee tokko kaafatee gara bilisummaatti deemu duuba filata. Kanaafuu jarri nama ajjeesaa jirtan dhaabbisaa wal nama basaastanii maqaatti baastanii nama ajjeesistan Oromoo keenya waliin ajjeesistan kana dhaabbisaa qe'ee keessan eeggattanii mootummaa isinii ta'u ofii keessanii kan filattan kana haqa qabu. Amma filattanutti oobsitanii qe'ee keessaniif nageenya keessan tokkummaa keessan cimsattanii amantaan utuu gargar hin bahin waan adda addaatiin gargar utuu hin bahin of eeggachuun keessan barbaachisaadha. Yeroo ammaa addunyaarra ga'ee jira rakkoon biyya sanaa addunyaa saaxilamee argeetu jira. Kanaan booda garbummaa keessatti biyyi amma barbaade deebi'a malee inni sirna garbummaa kaleessaatti namni deebi'u hin jiru. Kanaaf wanti dhufaa jiru fuuldureetti wanti mul'achaa jiru immoo Waaqayyo jira uummata isaanii tiksuudhaaf daa'imman dubartoota badii irraa tiksuudhaaf amma danda'ame difeensii gochaa jiran humna isaanii Waaqayyo haa cimsu. Museen ala uummanni isaa badiin itti dhufee waraanni itti ka'u harka isaa akkana gadhee bal'iseetiyyuu Waaqayyo injifannoo uummata isaa loluu sanaaf akka kennu kadhataa ture. Gaafa inni dadhabee harka gadi buufatu diinni itti jabaata. Gaafa harka bal'isu immoo Waaqayyo isaa wajjin ta'ee duula isaa kennaa ture. Ammas Waaqayyo walitti dhufnee abbootiin amantaa kan kadhannu uummata keenya rakkoo keessa jiru. Uummata keenya garbummaa keessa jiruu fi Waaqayyo ammallee humna ta'uuf haqa isaa qe'ee isaa irratti falmata. Lafa isaa irratti falmata. Lafa namaati miti. Uummata isaa tiksuuf falmata. Baay'inni keenya isa kaaniin akkuma sodaachisetti kunoo amma argitu amma walitti ba'anii deeggarsa la jedhanu wal guuranii ba'u. Amma gaafa kan ayyaana Oromoo ta'u immoo COVID jira maaloo jira jedhaniitu tokkummaadhuma isaa kanallee akka inni walitti duulee hin cimsine hin agarsiisne maqaa adda addaatiin tokkummaa uummata keenyaa sana cabsuu yaadu. Kanaafuu yoomiyyuu ta'u tokkummaa keessan eeggadhaa hin darbaa wanti kuni Waaqayyo sin gargaaru Waaqayyo sin wajjin haa ta'u jedha. Dr. Ambisaan illee kana qopheessitanii hayyoota beekamoo kabajamoo kana wajjin na fidanii
yaada koo akkan kennullee na taasisuu keessaniif naa galatoomaa dhaggeeffannoonni keessanis illee kabaja guddaa jira qabnaa galatoomaan jedha galatoomaa. Baay'ee fayyaa ta'a hedduun isin galateeffadhaa hunduma keessanii Sheikh Abdurrahim Ahmed obbo Asnaaqee Irkoo Professor Asaffaa Jallataa Qeesis Saamu'eel Jabeessaa luba Tamasgeen Mangashaa hedduu galatoomaa Waaqayyo sinaa eebbisu waan baay'ee irraa baranne kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hedduu sin galateeffannaa akeekni miidiyaa kana yaada qaqqaalii ta'an barnootaaf kan nama gargaaran dhiyeessinee isin biraan ga'uudha. Akkasin ofii keessaniif yeroo fudhattanii dhuunfaa keessanitti daawwattanii xiinxaltanii namoota amantaa irraa qabdan namoota beektota ta'an namoota aantee keessan ta'anii wajjiniin irratti mari'attanii yaada mataa keessanii dhaabbattan isa gochuudha akeekni keenya. Guyyaa har'aatti waa'ee amantii hedduu ilaalleerra. Amantiin hariiroo Waaqayyoo fi nama gidduu jiru. Hariiroo sanarratti hundaa'e immoo hariiroo namaaf nama gidduu jiru, hariiroo namaaf uumama biraa wajjiniin jiru, safuu sana akka ta'e. Akka dhuunfaatti amantiin akka inni abdii nuuf kennu irra deebi'amee dubbatameera. Dubbiin jiru ifni inni Waaqayyo biraa burqu sun ifni isa biraa ka'u sun akkaataan ittiin jireenya ofii geggeeffatanii namarratti ibseetu dhufee nu geeddara. Akka nu ittiin jiraannu, akka nu isa qabaannu, akka nu walii keenya wajjiniin kabajarratti hundoofnee jiraannu nu godha. Haa ta'u iyyuu malee immoo waa biraa kan agarree jireenya hawaasummaa kana keessatti namni tokko ammamillee dhugaa yoo jaallate, ammamillee Waaqayyoon yoo barbaade, ammamillee nama qajeelaa yoo ta'e, namoonni hamoon, namoonni jal'ina barbaadan, namoonni nama biraa gabroonfachuu barbaadan, namoonni nama biraa cabsuu barbaadan immoo akka jiran. Yeroo sun ta'u immoo namni tokko, sabni tokko utuu hin jaallatin lola keessa akka galuu danda'u. Lolli kun immoo yeroo namni tokko namatti darbuudhaaf utuu hin ta'in, nama saamuudhaaf utuu hin ta'in, mana namaa fudhachuuf utuu hin ta'in, lafa namaa fudhachuuf utuu hin ta'in, mirga isaa eegsifachuuf, maatii isaa tiksafachuuf, lammii isaa eeggachuuf yeroo inni godhu lolli kuni lola haqaa ta'a. Lolli barbaachisaa miti. Garuu yoo akka sana ta'e namatti dhufe garuu lolli kun lola haqaa ta'a. Akka sanatti ilaalama jennee isa kana hundumaa walii wajjin kaasneerra. Lolli Oromoon amma godhu kuni lola inni jaallate keessa seene miti. Lola irratti itti dhufedha. Biyya isaatti dhufe, qe'ee isaatti dhufe, mana isaatti dhufe, isa cabsuudhaaf dhufe. Kanaaf Oromoon filmaata biraan qabu ofirraa faccisuu malee. Isa sana walii wajjin hin ilaallaa. Isa kana keessatti iyyuu garuu loluma mataasaa yeroo godhani namni Waaqayyoon beeku, namni safuu qabu, namni kabaja qabu, namni uumamaaf kabaja qabu, loluma sana mataasaa yeroo raawwatu akkuma argetti lola miti. Eeggannaa guddaadhaan lola. Namaaf eeggata, qabeenyaaf eeggata, uumama biraaf eeggata. Isa kana walii wajjin ilaalleerraa kanarraa akkasin waan baay'ee barattanii abdii guddaa qabna. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota.
lammiin barnootaan qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota haaromsa jaadamuusisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa gootonni seenaa darbanii dhaabsi dhalootaaf qabanii mirga falmachuu lammii koo cimaa bararraa jedhanii kan Muhammadaru barata barsiisa. Qorannoo kaliibu rakkina hawaasaa. Beekumsaan ijaare kan lammii jijjiiru. Itti xiyyeeffannoo barnoota qulqulluu. Itti xiyyeeffannoo barnoota qulqulluu. Yaa barsiisaa boca kee ibsa lammii fi biyyi kee.